Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN irraa qophiinaaf aanaa dhufuu kallattiidhaan simbira ga'u kunoo jalqabee jira. Keessummaan keenya torban kana ammoo gidduu kan akkuma isin beeksisaa ture weellisaa isin baay'ee jaalattan hojii isaatiin sagalee uummata isaa waltajjii garaa garaatti dhageessisuudhaan nama beekamu nama kutannoodhaan uummata isaatiifis qabsaa'uudhaan maqaan isaa sadarkaa olaanaatti waamamudha. Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluun hojii isaatiin baay'ee beektu har'a istuudiyootti argamee jira. Hacaaluu baga nagaan dhuftee anaa dhufsiin jedheen. Baga nagaan eegde. Fayyuma. Galatoomii Natsaannat. Akkam jirta nagaadha? Nagaadha. Fayyuma. Jirta. Egaa waggaa shan booda anaa dhufutti lammata wal agarre. Umurii Waaqaan namaa kenna. Atis fayyaa guutuudhaan anis fayyaa guutuudhaan waggaa shaniin booda wal arguu keenyatti jabuun gammade. Anis baay'ee gammadeera. Baga nagaan dhuftee. Thank you. Teessoo kee naa qabadhu. Hayyee. Akkam jirtu? Bareeda Waaqayyoof haa galatu. Jajjabaattaa? Dhumaan jennu. Beessa hunduu? Dhumaan jennu galata isaati. Nagaadha miti? Hayyee kamati. Jirra kunoo beessa. Baay'ee sirraa bareedeera Hacaaluu. Atis akkasuma. Akkam fayyaadha? Maaltu argame? Seeniin si gaafadha malee. Waggaa shan dura gaafa anaa dhufuu irratti haasa'aa turre. Waa'ee kiiloo keessi gaafadheen ture yaadatta? Innaa sana baay'ee akkasin turre amma baay'ee gabbatteetta kiiloon kee dabaleera. Yeroo sana meeqa turte amma kiiloo meeqaati? Yeroo sana kiiloo 49 ture. Baay'ee qalloo turte yeroo. Amma waan dabaate amma gara 67 jira. Dhugaa maal amma kana akkamittiin dabaluu dandeesseeti? Maaltu si guute? Innaa sana ni yaadadha. Namni yoo waan lama guuteef fudhata naan jette. Yookaan yoo abdii kute yookaan wanti inni yaade yoo guuteef isa kana keessaa isa kamitti gortee fudhatte? Dhugaadha. Yeroo sirraa amma wayya wanti hundumtuu mitiire waanuma mul'achaa jirudha. Waggaa shan keessatti gara kiiloo 17-18 dabale jechuudha. Kuni jechuun maali? Akka dhuunfaattis akka sabaattis nu darbeera. Waan ammarra jiruu fi waan ammarra jirru kun yeroo sanarra wayya jechuudha. Kanaaf ilaata tarii kan kiiloonis dabale. Wanoo faana deema jechuudha. Haaluma yeroo faana jijjiirama ani sirqaama kee irratti arge keessaan kaasee garuu jijjiiramni achi keessatti raawwate baay'eedha. Waggaan shan salphaa miti. Waggaa shan booda anaa dhufuudhaan walitti deebinee jirra. Sana gidduutti wanti raawwate baay'eedha. Akkuma amma kaasne kan dhuunfaas kan akka sabaatti waliinis arganne baay'ee jira. Kanaan wal qabatee waan baay'ee haasofna jechuudha. Hin danda'amu. Ati haasaa kanan galchitu waan ta'eef badaa dhimma hin qabdu amma gara wannitti si deebiseen gara hojii keetti si deebiseen albama lama hojjetteetta walii gala. Anaa dhufu isa jalqabaa irratti sanyii mootiitiin wal agarree. Uummannis kan si beeku baay'inaan sanyii mootiitiini. Dhugaa. Sana booda immoo albama waa'ee keenya jedhu baaste. Kanaaf waa'ee sanyii mootii uummannis baay'ee quba qabaa. Anis yeroo sanas baay'ee haasofneerra. Isatti hin deebi'u. Waa'ee keenyatti galla kallattiidhumaan. Waa'ee keenya jette waa'ee keenya jechuun waa'ee keenya maaliif wanni kana filatte mata duree kana filatte albamii keetiif? Waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takka hin taane otoo jirruu akka jirruu otoo jirruu akka hin jirre jiruu faana gargar baane itti dhiisne silaa gadi hin teenye walii gallee yookaan alaan gallee egaa yeroo sanatti siyaasni saba keenyaa akkaataa irra jiru sana itti ibsuu yaale. Albama kana almost waggaa shaniin duranii hojjedhe amma gara waggaa shanaffaa keessa jira. Biyya keessatti hojjedhee qaama narraa bitee distriibut godhu waan hin jiraanne fi akka carraa ta'ee gara Ameerikaa kana viizaa argannaan achitti deemee maxxanse jechuudha. Achitti gadhiiste sirba kee? Ameerikaatti gadhiifamee nama Tolchaa Wagii Saattoo jedhamutu na gargaaree fi nama Roobaa Galatoo jedhamuun na gargaare. Achitti isaantu na raabsaa ture.
irra caala biyya keessattuu akka garaatti irraabsamne albamni suni garuu waa'een keenya suni gaa achi keessatti akkaataa walaloo ani barreesseen ibsuu yaaletti siyaasni keenya gar malee kan wal dhibdeen itti baay'atu kan wal sakaalu malee kan quba walitti qabu malee kan quba wal qabnu yeroo hin taane waan ta'eef waan natti dhagahame egaa ogummaadhuma qabu kanaanan ibsadha waan ta'eef kanaafan waa'ee keenya jedhe bitaana gallaan jechuudha. Itti dhufna waa'ee qabiyyee bal'inaan yeroo Ameerikaatti sirbi keessuun gurguramuu jalqabu hin baramne sirboota afaan Oromoo keessatti yeroo baay'ee onlaayinii Amaazon irrattis haa ta'u yookaan marsariitii hawaasaa irratti miidiyaa hawaasaa irratti sirba gurguruun baay'ee yeroo hin baramnetti sirbi keessattuu hawaasa biyya alaa jiran kan Oromoo baay'inaan gurguramee ture. Nan yaadadhaa sirboota sadarkaayyuu argatee ture Afrikaa keessaa ta'u sadarkaa jalqabaa irratti yeroo inni maqaan isaa dhahamaa ture. Hin ture gurgurris sun akkam ture haalli ittiin sirba kee addunyaa irratti tamsaaste sun haala baramaa waan hin taaneef akkam ture mee sanatti? Baay'ee bareeda ture waan kana Ameerikaa kutaa Siyaatil keessa jiraata Roobaa Galatoo jedhama. Waa'ee koompitara kanaa hin beeka isatu onlaayinii kanarratti akka raabsuu qabnu akkumatti jettee dhugaadha hin baramne akka yaaluu qabu natti himnaanan hin dandeenyen jedheeni karaa isaatiin wanti kun ta'e akkumatti jettee bareeda ture tokkoffaa akkaataan gurgurtaasaas bareeda ture. Torbee lama sadiif sadarkaa keessa ture haala hin baramneen jechuudha uummata keenyaaf waan haaraadha. Isa kaan immoo tolchaa wagiitu irra caala iyyuu isa onlaayinii caala tolchaa wagiin Ameerikaa keessatti nama saba isaa qarqaaruudhaan beekamu nama sabboonaa nama qajeelaa isatu ana qofa osoo hin ta'in namuma Oromoo ta'e hunda nama gargaaruudhaan beekamu irra caala namoonni Waashingtan DC fi naannoo ishee jiran isa beeku. Isatu irra caala CD gurguree Kaanaadaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa keessa kutaalee garaagaraa Awurooppaa keessatti ofuma isaatiif maallaquma isaatiin naa maxxansee raabsee kan naa gurgure isa inni onlaayinii immoo addatti jechuudha. Tokkoffaa hawaasa keenyaafis waan hin baramnedha. Innis bareeda ture walumaa galatti. Baay'ee ture nutu baay'ee biyya keessa teenye sirba kee argachuu hin dandeenye biyya alaatii garuu argatanii warri baay'een bitanii dhaggeeffachaa turan akka ture quban qaba. Mee gara qabiyyee isaatti deebina waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu jettee isa keessatti sirboonni kee baay'een isa albama sana keessa kan jiran baay'een isaanii waa'ee quuqama uummata kee irratti xiyyeeffatu. Waa'ee keenyas haa ta'u anaan kan jedhus haa ta'u kanneen biroos quuqama uummataa aartiidhaan ibsuudhaaf albama kee kana keessatti sadarkaa kanatti bal'istee akka hojjettu wanti si kakaase wanti murteessiteef maaliif? Irra guddaan artistiin tokko informaashiniin isaas ka'umsi isaas hawaasa isaati. Hawaasni isaa, siyaasni isaa, diinagdeen isaa, haala jiruuf jireenyi isaa fi aadaan isaa ka'umsa isaati jechuudha. Anaaf egaa akkuma beekamu waggoota lamaan sadan darbanii fi sana durallee jiraniif siyaasni hawaasa keenyaa kan Oromoo maal keessa akka ture sitti himuuf suma beekumsa kee xinneessuu natti ta'a. Waa'een keenya walaloon qabiyyeen achi keessa jiru ammallee ni ilaallata. Sadarkaadhuma kanallee qaqqabnee wanti nu harkisaa jiru akka jiru hin mul'ata. Egaa adeemsa keessatti waan furamu ta'a jedheetii yaada. Yeroo sanatti fiilingii gaariin qabu ani tokko taanee diina keenya isa ijoo irratti bobba'uurra ilaalchaan gargar baanee wal sakaaluu. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo hedduun isaanii galmi isaanii dantaa hawaasa Oromoo eegsisuudha. Garummoo ilaalchaan gargar karaa itti amananiin
waan isaan irratti walii galuu qaban hedduun otoo jiru waan xixiqqaa irratti yeroo isaan wal dura dhaabbatan kana laalaa guddachuun koo baay'ee na gaddisiisaa ture waan ta'eef kanaaf waa'ee keenya yoo itti dhiisan silaa naman dhiisu dubbii keenya takkan taane jechuuf dirqame jechuudha. Albama sana keessa waan baay'ee kaasuu dandeenya waa'een keenya siinis si dhibee akka si dhibee nuunis nutti himte sirba kee keessatti nuunis nu dhibeera wanta jechaartu baay'inaan jechuudha. Isa keessaa ani ergamuu malee ergachuun dadhabee guddaatu xinnaate jetta walaloo kee keessatti. Maal jechuun gaa yeroo baay'ee maaliifan kana sii kaasaa aartii keessatti akka barbaaddetti kadhuudha malee akkasi jedhanii himanii aartistoonni yeroo baay'ee akkas nuun jettu garuu kun waa'ee keenya waan ta'eef waa'ee keenya nun dhoksitu maal jechuu barbaadde jechuudha. Rakkoon qabu yeroonis nu eeyyama waan ta'eef yoo explain goone rakkoon qabu achirratti waan jechuu barbaade ifadha hagas maramiti fuulduruma ture waan ta'eef dhaqee cinaachi koo yommuu lafa ga'u waan rafuun se'a narrafeef hin rafne jechuufis ciisa koorran jira. Maqumaa fanciisa maalarra faamiti gaaffii deebii dhabdeen na keessa marmaarti eenyutu eenyuu gadi kanatu na aarsaa maafan aaruu didaa ani ergamuu malee ergachuun dadhabe kanaaf rafuu didaadha. Maal jechuu barbaadetanii biyyattii kana ijaaruu keessattis haa ta'u waa hundarratti wareegama qaqqaalii biyyattii kana ijaaruu keessatti qooda olaanaa kan qabu uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo garuu almost haga ji'a 8 darban dura ka jala eelalaa ture malee kan irra aanee hin turre jechuu kooti akka naa galetti jechuudha. Kuni jechuun koo maali biyyattii kana tiksuufis kan ergatan nuyi nu cabsuufis kan ergatan nuyi xinnaa guddaa caale guddaatu xinnaate kanaaf rafuu didaa'edha. Rabbitu guddaa nama godha. Anu waanan Oromoo irraa dhaladheef Oromoon guddaadha sabni biraa xiqqaadha jechuu koo miti. Haa ta'uuti garuu qubsuma lafaanis haa ta'u baay'ina sabaaf sablammii biyyattii kana keessaas haa ta'u uummatni Oromoo utubaa biyyattii kanaati. Egaa utubaan biyyattii kanaa gaafa inni ergamu guddaan gaafa kabajamuu qabu guddaan gaafa ergachuu qabu yookaan hangafti gaafa ergachuu qabu quxusuun gaafa ergatu kana caala wanti nama aarsu hin jiru waan ta'eef isa keessatti yaanni koo kana ture jechuudha. Wallee sana keessatti ibsuu kanan barbaade kanadha natti fakkaata amma yoo rabbi jedhe sabni kun waan ergamu natti hin fakkaata. Dachaalumaan akka sana akka ta'e inuma hubannaa garuu gaa sirraa dhaga'uun immoo baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef gaaffii kana si gaafadha. Sirbi kee yeroo Ameerikaatti gadhiiste Ameerikaa keessa gara isteetii 21 akkas deemte konsartii kee agarsiisaa turteetta. Amma sana keessa jechuudha Ameerikaa keessa naannoo gartokkee Ameerikaa waliin geessetta jechuun hin danda'amu. Kanaaf maal hubatte yeroo socho'aa turte hawaasa Oromoo achi jiran faana hariiroo natti godhachaa turte sirboonni kennaa waltajjii irratti dhiyaatan akkam ture mee walii galatti? Ani almost waggaa 7 biyya kana keessatti konsartii garaagaraa hojjedhee socho'uu sadarkaa hin dandeenye irran ture. Waggaa 7 keessatti isayyuu Oromoo ofitti murteesse cidha 3 hojjedhe. Isa kaan Ameerikaa fi Awurooppaa keessa naanna'an waan kiraa manaaf naataatu iyyuu fudhadhee dhufaa ture jechuudha. Oromoon Ameerikaa jiru hundi ija tokkoon na laala. Na jaalata na kunuunfata. Innaan achi deemu dhugaa sitti himuudhaaf baay'ee rilaaks godha. Maaliif teekeeriin natti baay'ata baay'ee na kunuunfatu bakka deemu hundatti Oromoon kun baay'ee na jaallata baay'ee na kunuunfata. Dirqii dhumaanan asitti deebi'ayyuu malee akkan deebi'uun barbaadani
baay'ee bareeda ture. Inumaayyuu artistoota Oromoo keessaa namni carraa akka kootii argate waan jiru iyyuu natti hin fakkaatu. Asii achi deemanii successful ta'uu irratti jechuudha. Maaliif weellistoonni na caccaalan hedduu jiru. Akka carraa ta'ee ani carraan kun na qaqqabeera. Uummanni biyya alaa jiru kun itti tolee isaa jiraatu, itti toluu baatus uummata saba isaatiif quuqamu, uummata biyya isaa yaadu, biyya isaatiifis yaadu an akkasittiin hubadha. Bareeda ture walumaa galatti turtiin an achi qabu jechuudha. Gara Ameerikaa sanas kan naakaasnu immoo sadarkaa Awurooppaattis biyyoota baay'ee deemteetta. Awurooppaattis konsertii kee agarsiifteetta iddoo sanatti jechuudha. Haalli simannaaf haalli agartee hawaasa Oromoo Awurooppaa jiraatan faanas yeroo wal qunnamtu san waluma fakkaata moo addatti Awurooppaa keessatti natti agartee jira wanti natti himtu? Kan koo dhugaa sitti himuudhaaf takkaa jijjiiramee hin beeku. Gara ati amma akka Ameerikaa akka isteetii Ameerikaa keessa jiru kutaa magaalaa Ameerikaa keessa qofa kara biyya 20 kutaalee isteeta Ameerikaa gara 21 kanan akka biyyaatti gara biyya 21 hin deemu. Akka biyyaatti jechuudha. Wal fakkaata jechuudha. Biyyoota gurguddaa jedhaman kan akka Kaanaadaa, Ingiliiz, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Jarman, Noorweey biyyoota gurguddaa jedhaman jechuudha. Yeroo lama lamatti deebi'ees fa'aa jira. Kan si dinqu keessaa isan yeroo tokko deemuu qofaa miti. Dabalatan naan dhufus anarratti Oromoon sinsinniin argine anarratti. Innaa sinsinnaa'uun agarre jechuun yeroo tokko niu feesii. Nuffiin hin jiru jechuudha. Egaa kun dibata. Jaalala isaanii nattaa irraanfatuun jedha kan biraa maalan jedhu. Utuma hawaasni Oromoo akkas si jaallatu, utumaatis Ameerikaa dhaqxee jireenyi si qajeeltee sitti tolee, Awurooppaas naa dhaqxee akkuma sana. Haala mijataa keessa turte jechuttis. Namoonni baay'een artistoonni Oromoo kanaan dura beeknus sababa lamaan deemanii biyya alaatti hafaniiru. Inni jalqabaa fi baay'een isaanii kan hafan waanuma uummata isaaniitiif dubbataniif, waanuma quuqamaniif yoo dhufanis waan isaan irra gahuu danda'u yaaduudhumaan achuma teenyee amma dandeenya gumaachuu qabnaadhaan murteessanii warra hafan jiru. Warri kaan immoo jireenyuma fooyyeffachuufis tarii kan hafan jiraachuu malu. Gama hundaanuu garuu ati namni utuu waa'ee kee yaadu waa'ee si yaadda'us si alammanuu numa deebitaas deemtaa hojii kee agarsiistaa gara biyyaa dhufta. Murtee kanarra gahuuf wanti si gargaare maal? Gabaabumatti sirba koo na gargaare. Gaafan gabaabsisii deebisu jechuudha. Wallee koo albama koo isa jalqabaa irratti dhiichisi foollee kee sirba jedhu keessatti gabaa galtuun gaggeessan hin dhaggeeffatu malee namaa gamtu sin dheensanii wareegamu malee sirba jedhu jira. Yoon kana jedhee achitti hafe kan dubbatan hafuurra kan dhalan baduu wayya jedhuu mitiire. Komiin deebi'ee mataa dhumkoo ta'a jechuudha. Komii sana sodaadhee qofa yoo ta'u ta'in kanan biyya kootti deebi'ee xiiqiin qabaan. Ani biyya abbaa kootiin jedhaas. Biyya abbaa kootiirra bahee biyya ormaa jiraadhee natti tola jedhee abdii hin qabu. Dhugaa immoo yoon sitti hime Ameerikaan kun baay'ee nama dogoggorsiti. Biyya guddoodha. Murteessuuf baay'ee ulfaata. Haa ta'uuti garuu wallee koo keessatti akkattan ani uummata kootiif ibsaa jiru kanatti biyya ofii jedhee gaafan achi dhaqee immoo achitti hafu dubbiin faallaa ta'a jechuudha. Faallaa ta'a. Kanaaf sirba kee keessa anaan kan jedhu amma kanaan wal qabata sirriitti. Anaan maal seete biyyi ormaa kanuma Oromaati. Biyya abbaa koo irratti jiraachuu hin dandeenye cunqurfamaan jira mirgi koo dhiibamaa jira jettee biyya ormaatti mirga addaan argadha jettee yaaduunu inni tariiga akka abbaatti utuma mirgiyyuu naa kenname
Psychologically ani keessi koo waan fudhatu miti. Biyyuma ormaattu jechuudha. Kanaaf biyyuma keerratti mirga isa dhabde kan akkaataa kamiinan deeffachuu danda'a. Isa irratti fuulleeffatee waan na barbaachisu kafaluudhaaf murteeffachuudha malee jireenyi keessa jireenyaan ta'u jechuudha. Jireenyuma sobaa ta'a. Waaqayyoof haa galatu naa milkaa'eeran. Mee gara sirbaa sana booda immoo sochii ati qabsoo uummata Oromoo keessatti sirbii ati ittiin sirriitti beekamtu keessaa tokko Maasaan Gamaati. Maasaan Gamaa kun bara 2006 keessa yeroo maaster pilaaniin kun akkasittiin sirriitti irratti baramee yookaan sochiin uummataa sirriitti hin ka'in sana dursitee waan akeektee wayii qabda achi keessatti Maasaan Gamaa keessatti. Irreecha irratti sagalee isaa waltajjii irratti dhageessitee ture yeroo sana. Odeeffannoo qabda ture waa'ee maaster pilaanii wanti si ga'ee jira Maasaan Gamaa kana baasuudhaaf. Dhugaa haasa'uudhaaf waa'ee maaster pilaanii kana nani quba qabu almost 2005 akka lakkoofsa biyya kanaatti almost waggaa meeqaan dura jechuudha. Ammarra hoteenya gara waggaa 6 duubatti nu deebisa. Sirba keetiin dura moo waggaa tokko dura jechuudha? Almost waggaa 6 waggaa 7 duran beeka waa'ee maaster pilaanii kana odeeffannoo ijoollee hiriyootan qaba hiriyoota mahandisoota kana irratti akka kanatti ol ka'ee utuu hin ta'in harka lafa jalaan akka haasahamaa jiru especially godina addaa naannoo Finfinnee jiran kana irratti akka gungummee qaban jarri information nan qaba inni kun immoo baay'ee badaa akka ta'e inumaayyuu waa'ee kana nani quba qabadhu Finfinnee irraa magaalota 100 kiiloomeetira 125 jiran hunda Finfinnee jalatti galchuudhaaf akka isaan gugungumaa jiran kanattan quba qaba. Fakkeenyaaf Amboo, Adaamaa, Walisoo, Salaalee kana keessa waan akkasii magaalota kana akkasittan quba qaba ture. Akkaataa sanaan immoo yoo kun raawwata ta'ee wantoonni babbadan hedduudha. Finfinneedhuma keessaayyuu gosootni dhabne hedduudha. Paaworiin Oromoo harkan jiru paaworii murni yeroo sana ture sun sanaan immoo waan inni gochuu danda'u immoo gaafa laallu gaafa yaannu baay'ee rakkisaadha. Kanaaf quba qabda jechuudha. Mulee Garba ciisaa biyya ofii maaltu gadhiisa jechuuf dirqamne jechuudha. Kana gadi xaafii calleessanii ilma namaa qeerroo jabeessaniidha walaloon keechi keessatti. Sobaa maaliif odeessanii saba qulqulluu maa xureessanii. Kanaaf kanaan wal qabatee amma waa'ee qeerroos kaasuu barbaachisaadha asirratti. Sochiin qeerroo sana booda kan inni sirriitti gurmaa'ee gara uummataatti ba'ee ga'eensaas gumaachisaas sirriitti kan inni jabaachaa dhufe. Sirba kee keessatti garuu waa'ee qeerroo jabeessuu kaasteetta achi keessatti. Sanaan wal qabataa tarii yookaan waan sana akeekteetta sirba keetiin. Qeerroo muuvimentii kana yeroo inni undergroundii seeliinsaa sossa'uu calqabu nan quba qaba ture. Sana keessatti hirmaadhee osoo hin taane indirectiin quba qaba ture. Qeerroon immoo yoo baqate ka jalaa bahuu danda'u yoo ari'ee qabu kan danda'udha. Qeerroon kan fuudhee bultiin qabne kan dhalchee daa'ima of harkaan qabne qarreenis akkasuma. Humni kun egeree abdii biyyattii kanaati. Jijjiirama waa hunda keessatti humna guddaa akka qabu gatii namanuufi kana gadi xaafii calleessanii ilma namaa qeerroo jabeessaniin jedhe gaa jechuun jenereeshiniidhaan bakka bu'aa mitiire. Kanaaf yeroo sanatti walaloo kana fayyadamee kan si dinqu keessaa audiyootti jijjiiruu koon dura irreecha bara 2006 fakkaata warquu biqilaattiin geerare. Innumtuu intarneetarra guute sana booda audioodhaan gadhiisee egaa
qeerroonis sirbi sun baay'ee jaalatame namni baay'ee ittiin si dinqisiifateeras si galateeffateeras sana booda amma gumaachuma keetti deemaa jirra waan ta'eef maalan jiraadha immoo kana booda wanti dhufu egaa amma maanni wanti hubachaa jirru roorroo uummata Oromoo irra gahaa jiru unuma kaasta sirba keetiin amma immoo maalan jira sirba jedhu baastee sirbi kee kun koggaloo koo'edha galaaneet taasoftaati sirba sana keessatti maalan jira walaloonsaa garuu caccabseena nyaate jira waan jedhu of keessaa qaba maal yaaddeetuma sirba kana hojjettee maasaan gamaan booda ani gara Ameerikaan deeme gara Ameerikaa deeme tan almost gara ji'a 9 tureen achumaan Awurooppaa ceena Awurooppaa irra gara biyyaatti deebi'e jechuudha yeroon ani gara Ameerikaa deemu sana waa'een maastar pilaanii kun gungummiirraa gara likkinnaas gabbaachawallan dhufe jechuudha waan abbaa isaa yaasee sana gara hojiitti hiikamee dubbiin akka malee ta'ee qaamuma mootummaa keessaa jechuunis achuman ture naasana OPDO keessaa namoonni maastar pilaanichallee morman yeroo ifatti bahuu calqaban mul'ate dubbiin akka malee ta'aa deeme anis dhufeetan maalan jiraa kana baase jechuudha maalan jiraa sana keessatti maastar pilaaniin kun kan isaan jedhan misoomaa fi jedhu wanni tokko riizinii malee hin ta'u silas qabata malee wanti ta'u hin jiru mitiire qabanni yeroo sanatti waan kana karoorfatan misoomaafidha misooma namni jibbu hin jiru garuu gaafa misoomsan akkamitti misoomsudha tokko buqqisanii kaan misoomsuun inni misooman jedhamu fakkeenya godhachuu kana yaade maal inni waggaa 130 dura warri Yaayyaa Gullallee warri Yakkaa warri Abbichuu warri Galaan jidduudhuma Finfinnee walakkaa kanatti warra hora obaasuudhaaf wal argan gosoonni tuulama jara jiran jechuudha jarri kun humnaan ka'anii taree yeroo sanatti immoo yookaan masaraa mootummaa ijaaruu fi yookaan immoo charchii ijaaruufidha yeroo sanas mootummaan yeroo sana jirus qabatni inni Oromoo ittiin buqqisuudhaaf yaade sun isaaf sirriidha malee Oromoo achi buqqa'eef sirrii miti ammas maqaa maastar pilaaniitiin Oromoo godina addaa Finfinnee irraa maqaa misoomaatiin buqqisuun warra maqaa misoomaa bu'uura godhateef sirriidha malee qaama buqqa'u sanaaf sirrii miti jechuudha kanaaf koggalaaniitiyya Gullalleen kan tufaa gaara Abbichuu ture Galaan Finfinnee marsee yeroo baay'ee sirba kana keessatti turii jedhu sirba kanatti deebina ina firras gara booda amma toorarraan bilbila qaba kanaaf anan daansi kote tamsaasni kun kallattii akka ta'e beekamaadha kanaaf toorarraa asosiifannee deebina heloo akkam jirtu nagaadha nagaa galassa daawwattoota keenyaa toorarra kan jiran Dr. Asabee Raggaasaa jedhamu nama sirba Haacaaluu irratti xiinxala dhiyeessani kanaan dura konferensii yuunivarsiitiin Jimmaa fi yuunivarsiitii Wallaggaa waliin qopheessan irratti yuunivarsiitii Wallaggaatti akkam jirtu baga nagaan dhuftan toora bilbilaa keenya irratti. Ulfaadha. Tole Dr. mee ija saayinsiitiin haasofnu gumaacha sirbi Haacaaluu kun qabsoo uummata Oromoo keessatti qabu. Isinis afaan Ingiliziitiin the power of language, culture and art in building Oromo identity kan jedhu irratti waraqaa qopheessitantu ture. Qabiyyeen gurguddaan isin xiinxaltan maanni sirba Haacaaluu irratti? Walumaa galatti qorannoo sana keessatti ani waa'ee aartii aadaa fi afaan eenyummaa Oromoo ijaaruu irratti jabeessuu irratti humna maalii qaba kan jedhudha. Artistoota biraas hojii isaanii amma ta'e tokko xiinxaleera. Walumaa galatti aartiin Oromoo humna guddaa qaba waa'ee quuqama uummata sanaa waa'ee fedhiisaa waa'ee gara fuulduraatti hawwiin ni qabu waa'ee inni gidiraan inni keessa jiru gammachuu fi jiruuf jireenya isaa maal ibsa kan jedhu ture
Achi keessatti gara ijoo dubbii irraatti deebi'uudhaaf hojii yookiin immoo sirboota Hacaaluu sadiidha kan inni xiinxale. Isa keessaatii inni jalqabaa maalan jira sichadha bara 2015 isuma amma kana Hacaaluun ibsaa ture kana bara 2015 jechuun bara Oromoon qabsoo guddaa keessa ture. Qeerroon Oromoo walumaa galatti sabni Oromoo daarii hanga daariitti iddoo adda addaatti ka'ee waa'ee maaster pilaanii sana yeroonni mormaa turedha. Hacaaluun kana keessattidha kontekstuwaali yeroo sirrii ta'e irratti kana sirba kana baase. Ani sana keessatti kan inni xiinxalee dubbii guddaadha kan inni argadhe inni jalqabaan fakkeenya waa'ee gosoota Oromoo gosa tuulamaa keessaati naannaa Finfinneef naannaa Finfinnee jiran akka fakkeenyaatti fudhateetu baroota dheeraa keessatti akkamitti sirni mootummaa Itoophiyaa adda addaa akkamitti saba kan akka inni addaan diigee akkamitti akka inni faffacaase sana achi keessatti kaa'e. Kana jechuun maalidha kan inni godhee seenaa isa darbee fi seenaa durii waggaa 130 waggaa 150 turee fi amma immoo sagantaa amma yeroo sanarratti bara 2015 irratti mootummaan haaraa baafate maaster pilaan jedhee baafate sana wal qabsiise. Kanaaf seenaa isa darbee fi isa amma ta'aa jiru wal qabsiiseetu akkamitti yeroo sana diiganii amma maalidha kan inni jedhee diiganii gaara diigamuu mallee baasanii addaan nu baasanii nuun addaan ba'uu mallee gaara jechuun sun gaara miti lafa jechuusaa miti kan inni achi keessatti ga'e uummata humna guddaa qabu sana akkamitti akka isaan addaan diiganii addaan faffacaasan sana argisiisa. Walumaa galatti garuu yeroon sun yeroo Oromoon rakkinaaf gidiraa guddaa keessa jirudha waan ta'eef waa'ee rakkinaa waa'ee gidiraa waa'ee diigamuu hawaasummaa waa'ee tokkummaa dhabuu sanadha walumaa galatti kan inni kaase isa jalqabaa kana keessatti jechuudha. Sana erga kaasee booda garuu waggaa 2 boodadha kan inni jirra kan jedhu immoo kan inni deebee baase jechuudha Oktoobar 2017 irratti. Isa yeroo sanaas immoo hubachuu nama barbaachisa maal keessa jira Oromoon qabsoonni Oromoo hanga tokko deemeetu garuu waan jijjiirama guddaa jedhamu abdii kan kennus hin jiru achi keessatti Hacaaluun waan lama walitti fide jedheen xiinxaleen. Inni tokko isa nuti kontiiniitii yookaan immoo itti fufinsa gidiraa sanaa itti fufinsa saamamuu lafa Oromoo saamamuu qabeenya Oromoo sana agarsiisa jirra sicha sana keessatti. Akkuma sanatti jirra iseetu agarsiisa jalqaba irratti jechuudha. Garuu booda irratti dhufeetii shirra adda addaa yoo jiraateyyuu Oromoo addaan diiguudhaaf yeroo adda addaa irratti bara duriirraa jalqabee hanga ammaatti shirra adda addaa hojjetamaa yoo tureyyuu Oromoon addaan hin cinne wal qabatee jiraachuusaa wal tumsee jiraachuusaa moo agarsiisa. Kun immoo 2017 dhagaa 2017 jechuun maaster pilaanii naannaa Finfinnee sanarratti 2015 irraati ka'ee Oromoon Boorana irraati amma Harargeetti Wallagga irraati amma Kamiseetti iddoo hundumaati waliin ta'eetu falmaa tureetii waggoota 2 yookaan waggaa 3 lakkoofsee ture yeroo sana. Kanarratti maadha kan inni kaa'ee xiiqiidhaaf kutannoo Oromoon qabummaa ibsa jechuudha. Determination jennu sana. Shirra adda addaa yoo inni hojjetamaa ture yoo ta'eyyuu adda addaa diiguudhaaf Oromoon tokkummaadhaan ka'ee kan ofirraati qolachuudhaaf akka inni hojjetaa jiru agarsiisa. Inni 2017 irratti jirra jedhee baase sun. Itti fufaa. Tole, nu gaggabaabsaa Dooktar waan yaadaaf yoo jiraate nu golabaati gara isaatti deebina deetan. Dhugumadha bakka kanarraati booda nichi sadeeffaan ani xiinxale waa'ee jirtuudha inni sun immoo geerarsanni dhumarratti 2017 Disembar keessa geerareedha sunis immoo kan inni agarsiisu qabsoon sun gara fuulduraatti deemaa akka inni jiru eessa akka inni ga'ee jiru
tokkummaan Oromoos maal akka inni fidee ibin biyyattii makana ijaaruuf illee Oromoon barbaachisaa akka tokkummaan Oromoo barbaachisaa akka ta'e humna akka ta'edha. Walumaa galatti kan inni hin tiraadu Haacaaluun hojii guddaa hojjete aartii Oromoo keessattis tokkummaa Oromoo eenyummaa Oromoo qabsoo Oromoo iddoo guddaa geessisuu irratti yookaan immoo ibsuu irratti hojii guddaa nama hojjetedha jedheen kaa'an. Tole ulfaadhaa Dr. Asabe Raggaasaa Hayyuu Antiroopooloojisti yaada keessa waan nu kennitaniif baay'ee sin galateeffanna. Ulfaadhaa sinis. Tole Haacaaluu ija ogummaatiin ija saayinsii haasummaatiin gaafa xiinxalamu kana fakkaata gumaachi kee ogeessonni sadarkaa garaagaraatti hojii kee akka isaan xiinxalan quban qaba isa keessaa akkuma agarsiistuutti kan doktariin fudhanne. Itti fi yaada kee egaa waan silaa otoo asoftuu addaan si kuteetu jira. Doktar baay'ee haa galatoomani kan si dhibu keessaa sanani haasa'uudhaaf jedhu amma haasa'anii wanti na gammachiisu keessaa inni guddaan hayyoon Oromoo akkaataa isaan hubatan anis Ameerikaatti Profeesar Isqeel Gabbisaan osaarratti gaafa isaan pirezenteeshinii dhiyeessan wallee kiyya keessaa walleessa kanaaf rafuu dida seedhu sana gaafa isaan baay'ee explain godhan gammachuu guddaan natti dhagahame. Egaa gara maalan jiraatti otoon haasaa jiru ka bilbilli seeni maalan jiraan waan anan sii dabalu hin jiru akkuma doktar ibsan kanatti jechuudha qabiyyeensa walumaa galatti akkuman isa hojjedheen dhufee Ameerikaa irraa dhufee akkuma waraabameen deebi'ee gara Ameerikaatti deeme konsartii garaagaraa kanan agriimantii godhee jira waan ta'eef isa hojjechuudhaaf deeme. Sana booda gaa uummanni Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa akkum jirutti qabsoo isaa finiinsee maastar pilaanii qofa osoo hin ta'in olaantummaa murna tokkoo yeroo kanatti waggaa 27f olaantummaan murna tokkoo isarra ture kana dhiiga isaatiin jijjiiruu danda'e jechuudha. Maalan jiraa kanaan goolamneet maaliif yaadannoodhaaf sirbuma kee maalan jiraa xinnoo ishee daawwattootaaf firre sana booda immoo dhimma hafetti deebina. Tuma haasofnu qophiin kun kallattiin tamsa'aa jira daawwattoota keenya warri qophii anaa dhufu Haacaaluu faana taasisaa jiru kan hordofaa jirtan karaa bilbilaas haa ta'u karaa miidiyaa hawaasaa feesbuukii keenya irratti immoo OBN afaan Oromootiin kallattiin tamsa'aa jira isarrattis nu daawwachuu yaada keessan nu biraan ga'uu dandeessu ammas nu faana tura. kan gargar nu baata anjarain Ogalaleetiya qotiyoon abbaan dida yaadida harkoota keessa Ogalaleetiya warra baraan dadhabee morma kee jalattanneessa Ogalaleetiya sulultaloon tiksu darabatti galchiidha
feesi akka ansirraa fagoon jira maalan jira maalan jira yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira anin jiru anin jiru yaga yaani anin jiru kukkutee na nyaatee jira kotee nami ciisanii darbatee yaga yaani kotee nami ciisanii darbatee rafeen buluu namni waan ormaa abdatee yaga yaani maalan jira caccabsee na nyaatee jira. Adambane no adambo male soreti ada sore irbani rabu sakaboy sekani kan gargar no bata anjarain Okalaletia farda sida katani sida dabalitsu Okalaletia irkanu dangesani barri ture bule Okalaletia wadesi jira gobe amborra talaki Okalaletia narra fagatte de siadun kiya yo mafe Mada nafe aga dane mada nafe caccabse nyaate labe anin jiru yaga dane anin jiru kukkute nyaate tu chuwa yetti singiro nalkani yaga dane chuwa yetti singiro nalkani namagaran ane mamu narkani yaga dane malan jira caccabse nyaate jirai malan jira yaga dane malan jira caccabse nyaate jirai anin jiru yaga dane anin jiru kukkute nyaate jirai kote nami ciisanii darbate yaga dane kote nami ciisanii darbate rafeen buluu namni waan abdate yaga Caalu deebinee jirraa maalan jiraa booda yaadannoodhumaaf sirba baay'ee jaalatamu sirbi kee kun maalan jiraan sirba miti qabiyyeensaa jabaadha akkuma silaa ogeessaanis xiinxalame maalan jiraa booda immoo jirra yaada dhufee jirra bullee barii arguuf garaawa nu bal'isee yaanuyi tafkiif utaalchoo geergoodhaaf miliqqee xaddee kutteen baaneef wayyuudhaaf rasaasaa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagaadha. Agaacha kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa jetta walaloon isaa as keessattis ergaa baay'ee ciccimaa qaba waan ta'eef mee qabiyyee kana siin gaafadhu garuu sirba kana akkasittiin wanni jechuudhaaf innaa qopheessite maal akka yaaddee qaba maalutu natti himte jirra kana ergaa guddaa walaloo kana harka caalu kan barreesse sinni shawoo mul'ataa jedhama hiriyaa kiyya yoo sangeetaa'uun weellisaa ammaareef ol dhufaa jiru mucaa jajjabaa walaloolee badaa barreessa yeroo baay'ee walaloo barreessanii mee wanti kun siitaatii naan jedhu yoo sanis sinni shaawus jechuudha gaaf tokko walaloo kana keessaa tafkiidhaaf utaalchoo geergoodhaaf miliqqii xaddee kutteen baaneef waayyuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagaacha kennaa maaltu dida jirra hunda baachaa
ishii kana naa dubbise Sinnishaw yoo san illee jira baay'ee rifadhe tan walaloon naa dubbises kanu waan kana hojjechuu qabna dheetuman jechuun yadalootti calqabee jechuudhaan yadalootti calqabee walaloo isaa jaalatti yadalootti calqabdi yadalootti calqabee jirra shee jetturraa kaasee tole itti dhufna bilbilaa sofsisnee deebina hayyee hello naguma akkam Nagami. eenyu eessaa nu bilbilaa jirtu Hello. nagama Shamsa Mamadija. yaa caaluudhaaf gaaffii yookaan yaada kallattiidhaan hello Acaalu keenya baay'ees jaalannaati bakka qabsaa Oromoo falcimaadha. Aanaas galatoon kan Acaalu irratti barga kawaanitti Oromoo tokkotti waan dalee deemee irra caalaa qabsoo kee. Wanni irra caalaa qabsoo kee akkuma gaggeesse Oromoo irratti sirba baay'ee baaftee sirba kee hundaa'ee dhageeffatu jirra. Mee waan si gaafa gaafa gattee sirba Araattiiloo si to'aane jisan. Lakin mee akka irra deebitee ammallee akkasii akka miilaan sirbituu barbaadee dhuma seeraa jedheetiin barbaadee. Ayyee galatoomi mootii kun. Galatoomaati illee naa. tole elfaadhu tole Acaalu jirraatti adeeman kana itti xumuruu qabna jedhee tanan ittaansee anjechoota achi keessatti galfachuun barbaanne akkaataa kamiin akka naa barreessu akkaataa kamiin qabiyyeensa akkaataa kamiin akka dhumu itti himeechuu kana mataarra kana barreessi mataar jidduutti kun hin ta'a ittaansee gaceessisaan qabaa miti ree walaloon kana kanaanan barbaada jedheetan aayidiyaan kun kana ta'uu qaba jedhee yaadee inni walaloosa goolabee ayyadalootti hojjedhee jechuudha maaliif jirraan kun yeroo qabsoon Oromoo cimee olaantummaan murna siin jedhu sun yeroo batattisaa jiru sanatti akkasumaan bulle barii arguuf yaadi jettu naa liqinfamte jechuudha maaliif akkaataa kanaan Oromoon itti fufnaani tokkummaa ajaa'ibaatiin socho'aa jira murni sun akka garaatti ummata kanarratti amma danda'u jibbaata irreesa itti fayyadamus akka inni milkaa'uu hin dandeenye inuma beeksisa jechuudha. Kanaaf akka nuti barii arguudhaaf deemnu shakkii tokko hin qabu ture. Nama baay'eettis abdii horeera jirra gaafattu maalan jiraarraa gara jirraatti gaafa ceetu haala rakkisaa keessa jiraannus inuma jirraa. By the way maalan jiraan suni ormi nu dhibee miti. Kanaan duras haa ta'u har'as haa ta'u borus yoo Oromoon biyyattii kana keessatti cabe Oromoon Oromoodhaan caba malee murni bira qaamni bira Oromoo kallattiidhaan hin cabsu. Sa dhugaa rabbiin sittem Oromoo cabsuudhaaf garuu Oromoo irratti ijaaruun kanaan alas waggaa 130 yoo lakkoofne adeemsa humni gita bittaa nurra bubbule kana yoo fudhanne Oromoon takka tole jedheen beeku bar kan Oromoon dadhabe Oromoodha malee humna isaa miti xiinsammuu isaallee hin qabaniin Oromoo cabsuudhaaf saayikoolojikaaliyyuu reedii miti qaamni biraa jechuudha. Garuu diivaayidid and ruuliidhaan Oromoo cabsuun salphaa. Kanaaf maalan jiraan sun waan wal dadhabneef ulaa nuti itti banneen ormi galee akka barbaade akka nu caccabsaa jiru ibsuuf malee gadaantummaan natti dhagaames miti yookaan immoo hawaasa kiyya irratti gadaantummaan akkatti dhagaamuuf miti sirba sana kanan sirbe maaliif kana jechuu barbaade seete namoonni tokko sirba uummata dammaqsu gaafa jedhamu ari'ii qabiillooli akkuma kunoo haleeli jechaa jiru sana qofatti fakkaata yeroo ati gaabbiidhaan uummata kee kaastu jira gaabbiidhaan akka inni ciniinnatee ka'ee falmatu yeroo gootu jira maalan jiraa keessatti qabiyyeen isaanii guddaan maasaan gamaa caala
maalan jiraan paaworii hamaa qaba anaaf maaliif seete akkatti isaan nu qoqqoodan akkatti isaan nu diigan diigamuu keenyaaf immoo jaratti otoo hin ta'in quba kanan qabe wallee sana keessatti nutti akka ta'e seeqanii sesseeqanii kan gargar nu baasan jaraan sun bara face smile fake smile dhaan kolfa garaarraan taaneen kokkolfanii garii keenya qabanii akkaataa kanaan cabne jennee ibsuufi kanaaf sun jirraa keessatti dhiifama egaa addaan si kutaan naasa'u bilbila fudhachuuf akka ta'e naa hubadhu itti deebina bilbila qabna toorarraa akkam jirtu nagaa jirtu fayyuma akkam jira galata waaqayyo hayluu jiru tan jedhama Adaamarraayi tole yaada yookaan gaaffii Haacaaluu Haacaaluu gaaffii nan qabaa yaada as kennuufiin barbaada duftee Caaluu koo guddaa si jaaladha ati mootii dargaggoo Oromooti baay'ee si jaaladha si kabajna haati si deesse odoo ummata Oromootiif kan akkasii dhibbi jiraate bilisummaan arginu kun kana caalaa kana dura turaa ture ammas guddaa galatoomu qabsoon kee lafan banne argaa jirra kana booddes kan caalaa akka itti deemtu hawwii qabna seenaan kee baay'ee guddaadha haasa'uufis kitaaba namoota adda addaatiin barreeffamallee dubbiseen ture waa'ee kee seenaa keetis baay'ee garaa nama nyaata haalli ati keessa darbite garuu waaqayyo galatoomu lubbuudhaan jiraattee qabsoo kana arguun nuuf guddaadha akka gaafititti kanan gaafachuu barbaadu Haacaaluun kana booddee maal yaadaa jira qabsoon kun gara ifaatti ba'aa jira yeroo baay'ee sirbi kee sirba qabsoo ture kana booddee maal yaadaa jirta qabsoo kana immoo warri duukatti deebisuudhaaf numa keessa sochii godhaa jiran jiru isaan kana ummata keenya bakka jirutti tasgabbeessite araarsuudhaaf akka qeerroo qabsootittis ta'e akka weellisaa tokkootitti wanta ati gootu wanti sirraa eeggannu maalidha guddaa jiraadhu umriin kee lama deebi'aa dheeratu fayyaanaa ta'e sin jaaladha. Galatoomi Galatoomi baay'ee ulfaatu yaada tole Haacaaluu yaanni daawwattoota keenyaa kana fakkaata dinqisiifattoonni kee baay'ee akkasi jaallatan dubbatu isa keessaa tokko Haayiluudha kan amma bilbile gaaffis qabna gaaffii biraa kanaan wal qabatus gara boodaa kaasuun keenya nool mee gara miilineemiittiin si geessa kallattiidhumaan miilineemii keessatti yeroo jalqabaa deeggarsa lammiileetiif konsertii qophaa'e sanarratti sirbaa yookaan geerarsa keetiin baay'ee uummata sochoosteetta achi keessatti quuqama uummataas baay'ee kaasteetta seenaa uummata Oromoos ijaarumsa biyya kanaa keessatti ga'umsa Oromoon qabus achi keessatti baay'ee xiinxalte sana booda immoo araa kiiloos akeekte waltajjii sanarratti miira addaatiin waltajjii to'attee buute meenatti maal miira innaa sana ture meenaa kaasi. Anaaf guyyaan sun guyyaan ani itti fayyadamuu danda'u jireenya koo keessatti guyyaan akka lotoriitti eegaa ture itti qophaa'een itti seene kuni maali sadarkaa hawaasni keenya dammaqinsaan akkuma siin jedhee bahaa dhiyaa kaabaa kibbatti qabsoo finiinsaa jiru kanatti murni olaantummaa waggaa 27f agarsiisaa ture sun akka inni dadhabaa jiruu fi garuummoo humna hin barbaachisne uummata harka duwwaa qabsaa jiru kanarratti akkaataa inni humna hin barbaachisne fayyadamaa jiru kana gaafan laalu yeroo sanatti uummata keenya gara Somaaliyaa irraa buqqa'e kana deemee laalaan ture waan an achitti ilaale tootaalii ani akkan of to'achuus waan na godhun turre jireenyum koo keessattuu jechuudha waltajjii sanarratti qofa osoo hin taane jechuu kooti wantin ergaan achirratti dabarse itti yaade by the way otoo kallattiidhaan hin darbu ta'ate ergaa kanan dabarsu yoon qaamota naa bilbilan irraa yeroo 2-3 kallattiidhaan akka inni darbu akka naa mirkaneessan gaafadheetan itti qophaa'ee seenee jechuudha. Miirriin yeroo sana achirratti ibse sun
miira uummata miiliyoona 40 oliiti. Eenyumtu jaalatus eenyumtu jibbus jechuudha. Yeroo sanatti miirri Oromoo hunda sadarkaa kanarratti yeroo argamu sana waan ta'eef akkaataa sanaanan dabarsuu dirqame jechuudha. Yeroo sanaachiin ture anis waltajjii kanarratti keessattuu isteejii duuba yookaan iddoo waltajjiin sun qophaa'e sana duuba gaafa geerarsa kana uummata biraan geessee deebitu miirri achi tures baay'ee olaanaa ture. Namni miira olaanaa keessa ture gara duubaatti naa deemtu inuma garmaamaa turte akkuma farda guulee godhatta aariin keessirraa caamuu didee namni si qabuu dadhabee duubattis uummanni si nagarre malee garmaamaa turte ati gii achirraa buute jechuudha. Haala sana gaafa laalu utuma deemtu namni kaan sitti siquu dadhabnaan booda artist Alii Birraa faana wal agartanii kabajuma guddaa isaaf qabduuf isa bira teessee waa haasoftee sana booda gara tasgabbaa'ootti dhufte. Achumaan namoonni kaan warma eegumsa keessaa dhufanii si fudhatanii deemanii jechuudha. Namni baay'ee yaaddaa ture tokkoffaa tamsaasni kallattii sun addaan cite nagummaadhuma caalutuuf baay'ee yaaddee namoonni bilbilaa turanii sana mirkaneessuuf gidduuttis deebitee nagaadhuma kootii tasgabbaa'ittee deebiteetta sana booda si fudhatanii deeman. Gaaf sana si fudhatanii deemanii yaaddoo ture waan ta'eef eessa deemtee sana booda haalli nageenya keetii akkam ture meenatti hime. Yeroo sanatti akkuma beekamu ani hin fixanne. Otoon fixatiin ijoolleen miiraan gara waltajjiitti baatee xiqqooshii security'n dhufee nageenya kiyyaaf walleen sun akka addaan citu maakinarraa fudhatanii ana protect gochuutti ta'an jechuudha. Security'n na fudhatee gara akkumatti jette backstage'itti gaafa nageessanii waan hin fixanneef xiqqooshii miira keessan ture. Sana booda adeeroon na waame Dr. Aliini isa bira dhaqee inni na tasgabbeesse. Tasgabbaa'inaan jedhee na gorsee anis xiqqoo isa bira tureetan akkuman xiqqoo tureen ammas security'n biraa hin dhufe jechuudha akkanatti fakkaatutti. Qaama bulchitoota naannoo Oromiyaa jechuudha obbo Lammaa fi yeroo sanatti obbo Abiyyis waltajjii sanarra waan turaniif gaafsanas Prime Ministerii hin turre isaan waan ergannatti fakkaata. Shimallis Abdiisaa fi amma biiroodhuma gorsaa ministeera muummicha ministeera ta'an natti fakkaata. Hoogganaa waajjira ministeera muummee isaanii fi obbo Addisuu Araggaa isaan dhufanii ijoollee siviilii uffate security ijoollee gara 6-7 natti marsanii sana booda qulfii makiinaa ati oofuu hin dandeessu hiriyoota keetti kenninaan jedhanii isaanumti naan gara waltajjii duuba deemu xiqqoo haalli sirriin turre isaan na fudhatanii konkolaataadhuma isaaniitiin na fudhatanii baanii sana boodan hoteelan qubadhee danni hoteela toon qubatiin dura makiinaa koo ijoollee Shaashamannee amma security'n na fudhatee adeemu malee ijoolleen Shaashamannee gaaf sana yoo du'es faana duuna jedhanii haa ta'uu hin beeku konkolaataa isaanii fuudhanii dhufanii hoteela nani qubadheetti inuma konkolaataa kiyya hiriyoota kiyyaarru fuudhanii deemanii kan isaanii naa kennan kana keessa namni ani Jamaaliin jedhanii Muhammad Bariisoodha natti fakkaata maqaansaa fi Sultaan jedhamu isaan konkolaataa isaanii konkolaataa kiyyaan jijjiiranii isaanillee deemanii egaa almost ji'a lamaaf manattis akka hani hin deebine ta'ee jechuudha. Bulchaadhuma jechuun security irraa gara natti himamee maatii kiyyas korri bittinneessaa mana kiyyarra paatroolii gochaa ture. Haalli yeroo sana ture gaani ani waan garaa koo baadheera waan sana booda dhufu gaa akkuma dhufaatii isaatti keessummeeffamaa haa ta'uuti garuu
dhugaa haasa'uudhaaf ijoolleen Oromoo security keessa hojjetan almost ji'a lamaaf jechuun hin danda'ama. Bakkan oolu bakkan bulu hunda na hordofaa na tiksaa turan jechuudha Waaqa gaditti. Anis immoo feegaan ture. Ofirratti seegaan ture. Si qofa miti yeroo sana namoonni uummata Oromootiif adda durummaadhaan qabsaa'aa turan fuullee turan baay'een isaanii akkuma keeti jennooma kana waan barbaachisaa ta'u sadarkaa dhumaatti waan nurraa eegamu baasne amma lubbuu keenya wareeguutti illee deemna namoonni jechaa turan baay'eedha. Isaan keessaa tokko si'i kanaafan waan kana si gaafachaa ture amma gidarbeenyaa isaan salphaa fakkaata waan ta'eef jechuudha. Yaadannoodhaaf waan milineemii ture sanatu daawwattoota keenya affeerre miirannaa sana ture amma xinnoo ishee akkannaa sanaa ta'uu baates yaadachuudhumaaf jechuudha. Utuu daawwattoota keenya affeerre sana boodaaniif ati haasaa keenyatti deebine gaariidha. Daawwattoota keenya weelluu yookaan geerarsa Hacaaluun milineemiitti deeggarsa lammiileetiif taasifame irratti geerarri isaanan sin affeeree deebi'a. Ijoolleen Booranaa jirtu, ijoolleen Wallaggaa jirtu, ijoolleen Arsii jirtu, ijoolleen Tuulamaa jirtu, ijoolleen Maccaa jirtu, eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? Ijoolleen Oromoo jirtu, eessa jirtu nagaamu? Boolee jirra jedha eessa jirtu? geerar naan jettu meeka'ee taleeluure badi naan jettu meeka'ee qajeeluure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala irri geerareen quufne hidhaa qaallitti jira irri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira irri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee amboo jira anoo maalan geeraraa tanoo yaada yeelala tanoo yaada yeelala ya ijoollee banneen rakaa gurra abbaa ganneen rakaa Oromoon maalum godhere maalum gochuu didere yaallee hamma dandeenyu yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf yaallee hamma dandeenyu kana caala maal goonuuf xinnaas gabbarre guddaa akka wajjin bubbulluuf obsuun waanuma jiru obsuu waanuma jiru obsine amma obsa erga sodaa fakkaate ka'een ishiitti cabsa nan dhoowwiinaa nan dhaqaa iddoo yartuun nu nyaarte amma sheengeessu laala akka lamuu nu nyaarrit biyyeetti ishii dabala ya ijoollee biyya kooti ya ijoollee biyya kooti hundumtuu naadhoo kooti hundumtuu naadhoo kooti sa'a keenya ishee burree sa'a keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadii eniit elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee rabbumaaf jirra malee harargeen mancaa qarraa harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteessee addaggeen safuun beektu ya qeerroo addaggeen safuun beektu addarra dhaaban malee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee
abdiin sabaa yoomillee kee abdiin sabaa yoomillee abdiin sabaa yoomillee. Gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii gaafa lola Adwaa gaafa maqaleessanii nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii gaafa gaarreen Adwaa gaafa maqaleessanii nan sobee ijoollee Oromoo nan sobee gameessa koo yaa abbaa daamaa Oromoo koo yaa abbaa daamaa yaa abbaa daalee yaa abbaa shaanqoo soorii farda kee qopheessi. Soori farda kee qopheessi eeboo kee qarii soroorsi gaacha nafannoo irraa buusi roorroo didee sirra marse maaliif duuta mana teesse. Alaa eegaa kinabjootiin abjuun taane kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu farda kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu bulloo kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu eeboo kee loli 4 kiiloofsitu aane. Kaafadhu mancaa kee loli 4 kiiloofsitu aane. 4 kiiloofsitu aane. 4 kiiloofsitu aane. Maasaan gamaa lafan baatu. Mirisaa ajaa'iba Hacaaluu. Nuti achi geenye deebine dhugaa. Dhugaadha. Miiraan waanuma har'arra teenye miirri sun ammayyuu lubbuu qabachuun hin danda'ama. Garuu waanuma waraana labsitu fakkaata waltajjii irratti gaafsanaa. Jarris ijibbaata falmatu jetta. Nu beeku bar kanaaf shororkaa'u ijibbaata falmatu ijibbaata waan ta'eef kan isaan ijibbaata nuti gara injifannootti deemaa jirra. Kaa waan qabdanii lolaa jetteetuma waanuma ummanni ka'ee akka inni lolu kakaastudha miira kana keessatti kan hubachuu hin danda'amu. Deemtee immoo 4 kiilootti situ aanaa. Situ aanaa jechuun kan keetii qe'ee kee keessa jira sii malaa dhaqiitii qabadhuudha waansa. Dhugaadha. Haalli biyyattii kun akka sirrooftuuf Oromoon 4 kiiloo galuu qaba ka jedhu ejjennoon qaba. Siyaasni Oromoo qofa miti. Akkuma walii galaattu jechuudha. Dhugaadha. Dhugaa sitti himuudhaaf performaansii yeroo sanatti isaan irra jiran sanarratti waraanuman labse. Maaliif dhaabbileen Oromoos undergroundii akka wal gargaaraa jiranittan quba qaba. Oromoon akka kanaan duratti wal dura dhaabbachuu isaa hooldi godheera. Kanaaf murna sana fuulleetti arganneerra jechuudha. Kuni jechuun maal inni dhaabni Addawaayii keessa jiru OPDO'n duraanii ODP'n amma keessatti tiim lammaa warri jedhamu kun front laayinii murna sana yeroo isaan faayit godhan gaafa isaan faayit godhan Oromoof salphate qabsichi bar. Kuni jechuun maali akkuma siin jedhe sana Oromoo cabsuudhaaf Oromoo fuuldura kaa'uun dirqama. Yeroo sanatti kan isaan ergama isaanii bahachaa turan immoo dhaaba amma maqaa isaa jijjiirratee ODP yeroo sana OPDO ture Oromoon front line murna sana otoo hin ta'in kan argachaa ture dhaabuma ijoollee isa keessaa baate kan afaan faayit gochaa ture waan ta'eef Kama fuulleetti wal arganneera. Fuulleetti wal argate jechuudha sabni kun. Itti deebina haasaa keetti deebina bilbila qabna gidduutti kanaafan. Hello. Hello. Nagumaa. Nagaa akkam? Fayyaadha. Eenyu eessaa nu bilbiltu? Hamza Muhammad jedhama. Tolee Hacaaluudhaaf kallattiidhaan gaaffii yookaan yaada? Tolee duraan dursa Hacee akkam? Nagaa akkam? Jirta nagaa? Nagaa baga jiraatte. Baga nuuf jiraatte. Atis mootiiko. Hacee keenya guddaa si jaalna dhugaa dubbachuuf ati onnee uummata Oromoo hunda keessa jirta. Ayyee.
nutis akka malee hedduu si jaalannaa. Ayyee naa jiraadha. Wanni kee waan yeroo gabaabaa bilbila kanaan dubbatamee xumuramu osoo hin taane waan hedduu seenaa Oromoo keessatti nama siidaan uummata Oromoo gara fuulduraatti illee si yaadatu keessaati isa tokko. Ayyee galatooma. Kana yoo jedhu qabsoo uummata Oromoo keessatti kallattii garaagaraatiin wantoonni ati taasisaa turtee fi hedduu kan nama gammachiisuu fi walgahii garaagaraa irratti onnee keenya keessaa kan dubbataa turte waan ta'eef hedduu si jaalannaa hedduu si galateeffannaa itti aansuudhaan kan jechuu barbaadu yeroo ammaa kanallee haala garaagaraatiin qabsoo uummata Oromoo kan duubatti yookaan waan garaagaraatiin fashalaa jiru kana keessatti illee yaalii kee akkuma duraatti cimsitee akka itti fufuusin jechuu barbaada. Guddaa si jaalannaa galatoomaa isa hundaa isin jaalladha. Tole Hamzaa baay'ee galatoomi yaada keetiif. Tole Hacaalu asaaketti deebina gaadhaan si jalaa citee dhiifama. Yeroo sanatti egaa Oromoon bifa neegamnee fi bifa jechuun hawwii uummata keenya waggaa dheeraa ture kanaan tokkummaan isaa cimee keessaanis alaanis yeroo murna sanatti muddamu turedha. Kanaaf innis immoo akkuma siin jedhe ijibbaata yeroo sanatti meeshaan uummata irratti dhuka'u ijibbaata fakkaata malee nama ofitti amanu yookaan murni sun otoo ofitti amane egeree isaatiif otoo yaadee uummata sanarratti tarkaanfii fudhatamuu hin malle fa'aa fudhachaa ture waan ta'eef lolli gaa foormulaan qabu ka'iin jedheen maal fardeen tuulamaa yoo asii gadee gulufan dubbiin 4 kiiloodha mitiire 4 kiiloo fi naannoo shirraa ka'a uummata keenya irratti kan waraanni labsamuuf. Kanaaf fardeen abbichuu kun fardeen galaan fardeen tuulamaa fardeen jiddaa fardeen amboo kun otoo itti gulufa namni dhume inni qabatu numa qabata. Egaa warreen kana asii deemanii Maqalee fi Adwaa bilisa baasanii asii gadee 4 kiilootti gulufuun isaanitti ulfaatu jedheetuman innaa sanas taankii fi madfiin jira ammas sanuma. Tokkummaa hawaasa Oromoo yeroo gabaabaa keessatti tokkoomee fincilee irreesaa agarsiisaa ture sanatu ejjennoo kan akkam fudhadhu na godhe jechuudha. Tole Hacaalu mee kanaan asuma kanaan kaasa ammas anniisaan yookaan ofitti amanamummaan ati yeroo sana qabdi baay'ee olaanaadha. Miirri kee immoo miira namoota baay'ees kakaasee akka injifannoon kun galma ga'u namoota gahee guddaa taphatan keessaa tokko akkasi ta'e uummanni yeroo baay'ee yeroo garaagaraa siin kaasaa kun waanuma beekamudha. Inni akkam ta'uudha murtii akka kanaarra ga'uu hin danda'ama qabsoo uummataa fiixaan baasuudhaaf kutannoon sadarkaa kana sadarkaa olaanaatti kutatanii akka kanatti hojii ofiitiin uummata ofiitiif qabsaa'uun yoo maal ta'e murtii akka kanaarra ga'uu danda'u. Murtee egaa murtee abbaatu fudhata personaalii kan koon sittime waanan godhu hunda itti amaneen godha gaafan waan kana godhu garuu tarii yoo harka jaraa bu'e yookaan tarii nan du'a laata waan akkasii kun waaqayyoof haa galatu na keessatti hin humne maaliif an harka isaaniittan guddadhe waggaa 17 irraa kaasee nagarafaa guddadhe mana dhaattis hin guddadhe waan ta'eef inni immoo ittuu xiiqina ture wantoota ta'aa jiran akka sabaatti wantan argu hundi xiiqina keessatti uume isatu na keessatti guddatee ofirrattis waan hundarratti akka murtoo fudhadhu na gargaaree jechuudha maalee addatti akka kennamaatti hin qaba jedhee waanan haasa'u miti garuu immoo namni tokko waan itti amane tokko yoo lapheerraa itti amane inuma murtoo fudhata jedheetii yaada waanan laphee kiyyarraa keessa kiyyarraa waanan itti amanuufan murtoo akkasii fudhadha. Waan 4 kiiloo kana raagdee 4 kiiloo situ aana waan ta'eef 4 kiiloo seenuudhaaf qabsaa jettee sirba keetiin nama onnachiistee qabsoofsisteetta akkuma jettee immoo si milkaa'ee tibbuma sana 4 kiiloo seenanii amma ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ministeera muummee Itoophiyaa ta'aniiru yeroo sana waltajjii sanarra ta'aniiti si daawwachaa turan. Waan sana na raaguudhaaf wanti si kakaasisuun kallattii sanatti yeroo gabaabaatti
4 kiiloo seennattee itti amantee waan kana raagdeetiinis. Dhugaa haasa'uudhaaf sana yaadeen miti. Ani kanan jedhe qajeelfamni kan ba'u ummata keenya irratti qajeelfamni kan ba'u 4 kiiloo fi naannoo ishee irraa. Iddoo qajeelfamni itti ba'u sana sabni keenya to'achuu qaba ejjennoo jedhuun qabadhe jechuudha. Saba keenya keessaa immoo nama muudamaan osoo hin taane kuni jechuun maali? Murni nuti itti falminu suni nama barbaade achitti kaa'uu osoo hin taane nama Oromoodhaaf quuqamu nama rakkina Oromoo beeku nama egeree Oromoollee yookaan siyaasa Oromoollee ceesisuu danda'u achi seenuun dirqama. Karaa nagaanis haa ta'u karaa akkuman jedhee haleeliitti seene akkan jedhees haa ta'u. Kanaaf maaliif hawaasni keenya kan hiraaramaa jiru qajeelfama mooraa sanaa bahuutiin. Naannoo mooraa sanaa fi naannoo ishee naan jedhu waajirri dameetti ka biyyattii 4 kiiloodhuma xinnoo achi buuteeti waliin ta'anii hawaasa keenya irratti isayyuu uummata Oromoo jidduu ta'anii kallattii arfaniin uummata Oromoo jidduu ta'anii jechuudha. Bilbila jira? Bilbila jira. Bartee jechuudha. Daawwattoota keenya gaa kallattiidhaan waan daawwachaa jirtaniif isinis kallattiidhumaan bilbiltanii yaada keessan biraan ga'uu dandeessu. Akkasumas karaa miidiyaa hawaasaa keenya OBN Afaan Oromoo irratti kallattiidhaan tamsa'aa jira daawwachuu dandeessu. Hello. Hello. Naguma akkam? Nagaa jirtanii? Fayyaa eenyu eessaa nu bilbilaa jirtu? Darajjeen jedhama muka turreen bilbilaa jira. Tole Darajjee Hacaaluu faana jirraa kallattiidhaan gaaffii yookaan yaada? Yaadan kennuufii barbaada. Hacaaluu baay'ee weellisaa jaalannuudha. Dhugumaan of ta'e Hacaaluun weellisaa osoo hin ta'in inni saayintistii siyaasati. Waa baay'ee irraa baratanii Oromoon gowwaan hin dubbatin yoo wanni jedhama maalinni beekumsi namni hir'ina beekumsaa qabaatu keessattuu aartii keessatti hirmaannaa siyaasaa keessatti nama baay'ee faala nama baay'ee balleessa. Hacaaluun garuu waa baay'ee qo'atee dhaga'eef osoo hin ta'in haala qabatamaa jiru fuulduratti illee hoggaa meeqa Oromootti deemudha jedhu nama raaguudha. Baay'ee weellisaa jaalatamudha. Namoonni kun illee isarraa waa baay'ee barachuu qabu. Weellistoonni keenya amma siyaasa adda addaatiin burjaaja'anii uummata keenya gara intaanetti hanja jallisan baay'inaan jiru. Hacaaluun oguma dubbachuudhaaf kana dura intarvii inni LTV irratti godhellee dhaggeeffadheen ture. Namoota baay'een hoggaan haasa'u mucaan tokko maal jedhee timsee namni kun godoo carraa argatee sadarkaa ministeerummaatti hammatee walqixxummaadhaan nama bulchuu danda'udha jedhee dhuguma nama akkasiiti akka inni nu jabaatu barbaanna. Xiqqoo akka yaadatti wanni inni akka naa kennu barbaadu maal inni ammallee uummata keenya irratti baay'een hojjetameera akka saboota biraa waliin hin jiraanne akka namoota ammannee wanni hin jenne gandummaadhaan akka wanni jedhamu waa baay'ee summii baay'ee nu keessa facaasanii waan kana bakka tokkotti fiduudhaaf akka isaa kanatti artiistii waa hunda ilaalee uummata Oromoo tokkomsuu keessatti kallattii siyaasaa teechisuu keessatti saba isaatiif birmachuu keessatti waan kana irratti akka isaa kanatti namoonni hubaan malee nama tokko irratti qofa rarraanii hafuun kun baay'ee rakkisaa waan ta'eef waan kana baasuudhaaf maal yaadaa jira waan kana akka wanni jedhuufi sin dhaggeeffachaa jirra garuu xiqqoo ibsaa nu rakkisee amanu jalaa badde deeggachaa jirra akka malee hordofaa tureeyyuu ni jaalannaa obboleessa keenya abdii guddaa irraa qabna fuulduraaf illee waa guddaa irraa eegna
baay'ee galatoomaa OBN immoo baay'ee sin jaalanna gara salaalee kanallee dhuftanii asitti waa baay'ee jira hanqinni miidiyaalee ni jira reediyoon keessanillee hin gahu sin dhaggeeffachuu barbaanna. Tolee Darajjii. Waan kan akkatti nu yaadan wanni jedha galatoomaa ulfaadha. Ulfaadhu baay'ee ulfaadhu waan gaaffis yaadas nuuf nu biraan geesseef. Galatoomii Darajjii. Tolee Darajjiin yaadanni kaasee jira. Waan dubbii kee fixadhuuti waan si kaasutu jira isaan wal qabate. Akka carraa ta'ee dubbiin walirra buutee Dr. Abiy Prime Minister ta'anii Prime Minister ta'uu isaanii qofa osoo hin taane isaan Prime Minister ta'anii ji'oota muraasa keessatti akka guutuu biyyattiitti otoo hin ta'in akka East Afrikaattis akka addunyaattis dhiibbaa uumuu danda'aniiru jechuudha. Bakka sanatti namni teenya taa'uu qofa osoo hin ta'in yeroo sanatti waan hojjetame waan ajaa'ibaati. Doktara kabaja obbo Lammaa Magarsaa isaan yeroo isaan Dr. Abiyyiif dabarsanii carraa sana laatan achirratti dubbiin kan raawwate. Kuni jechuun maali? Oromoon aangoo akkaataa inni walii dabarsuu danda'u. Inni kunillee aangoo miti garuu naanna'ee otoo bakka sana carraa sana dabarsanii isaaniif kennuu baatan yookaan hin filamanii inni waan adda biraati. Haa ta'uuti garuu yaadichi Oromoon aangoo irratti akka inni ofittummaan qabaanne kan mul'isu. Isaanis immoo obbo Lammaan narra isaan otoo achi taa'an siyaasa hawaasa kiyyaas saba kiyyaas siyaasa biyyattis ceesisuu danda'u jedhanii itti amananii achi kaa'uun isaanii innuu siyaasa mataasaa danda'e jechuudha. Erga muummicha ministeeraa ta'aniin booda otoo yakka raawwatanis Dr. Abiyyi kana raawwatan miti kan jedhamu. Oromoon kana raawwate kan jedhamu. Waan gaariis immoo yoo hojjetan maqaa isaanii qofa miti kan ka'u. Duubaa kan ka'u maqaa uummata keenyaati. Asirratti siyaasa biyya keessaa qofa miti kan nuti ilaaluu qabnu. Irra caala wanti hojjetamaa jiru akkanaa galetti akkanatti fakkaatutti uummanni kun biyyattii kana keessatti akkuma siin jedhee populationiin isaa haayedha. Saba guddaadha. Akkaataa inni akka addunyaatti waa'ee saba keenya kana isaan bocan warri nurra turanii fi nurra turuu barbaadan kun sirriin turre. Garuu Oromoon yoo biyyattii kana bulche biyyattii kana akkamitti akka inni ceesisuu danda'u sabaaf sablammii biyyattii kanaaf immoo akka inni yaaddoo hin taane yaada malee yaaddoo akka hin taane utubaa fi gaachana malee ammas yaaddoo yookaan siqiqii akka hin taane mul'isuu irratti hojii isaan hojjetan keessa erga aangootti dhufanii hojii isaan hojjetan keessa addunyaa irratti kanan dinqisiifadhe kana maaliifi Oromoon fira hin qabu isatu fira ta'a malee wanti inni irratti hojjetame waan salphaa miti karaa gama siyaasaatiin jechuudha. Amma yoonaatti egaa erga isaan aangootti ol ba'anii waan nama mul'achaa jiru kana sana jedhee siin ibsu wantoonni hafan immoo hin jiru. Isa immoo waan isaan qophaa isaanii hojjetanii fuulla'an miti. Qaawwa argamte kanaan inni xinnaanis inni guddaanis harka walirra qabee dantaa saba ofii akkaataa inni tiksisiisuu fi tikfachuu danda'u yoo waliin mari'atee waliin taa'ee walii galee yoo socho'e malee waan waggaa 130 nurratti hojjetame ji'a 8 miti waggaa 8
waan guduunfaa nutti guduunfame jalqaba hiikuu irratti wanta jiru amma akkanatti fakkaatutti namni ammuma beekumsa isaatii miti kanaasam. Tole Hacaaluu itti deebina bilbila qabna ammoo. Hello. Nama akkam? Nagaa. Fayyaa eenyu eessaa nu bilbilaa jirtu? Barsiisaa Ibsaa Abdiin Jaamaa godina Harargee Bahaa Aanaa Jaarsoo magaalaa Madiinaa Mirraayi. Hacaaluudhaaf gaaffii yookaan yaada kallattiidhaan. Hello Hacaalu. Akkam? Nagaa. Jirtu naguma? Jirra fayyaa keeti. Baga jiraattani. Nuti jiraattuutii goota keenya. Ayyee. Yaada siniin qabaa gaafii siniin qabaa. Ayyee. Yaa artistii ta'uun ija uummataati. Ayyee. Akkuma ija uummataa ta'uu keessanitti uummata barsiisuu bakka uummanni laaffate jabeessuu kunuunsi keessanii gahee keessanii. Nuti isin jala hiriirree kallattii isin uummataaf qabsiisuudhaaf seetan san hojiirra oolchuudhaaf isin faana jirra. Yeroo ammaa haala gartee biyya keenya Oromiyaa keessatti mul'achaa jiru keessatti ODP fi dhaaba ABO'dhaa keenya gidduutti wanti mul'atu kun hedduu yaachisee jira. Kanaaf akkuma ammaan dura tokkummaa uummata Oromootii fi haala gartee qabsoo uummata Oromoo fuula dura deemtu kanarratti injifannoo ammaan dura gonfannoo duratti uummata cinaa dhaabbattee akkaataa wallisaa turtisanii maal nuuf qabattee dhiyaachuudhaaf yaaddee jirtaa yeroo gabaabaa keessatti kan jiru irraa waan eeggannu akka gaafittiin qaba. Inni biraa artist ani birratti aanee nuti kan dinqisiifame kanuma tokkottis kan hin dinqisiifamne iddoo guddaa kan hin kennuufi sifaadha. Kanaaf siidaa artistoonni durii ka'anii dabran san irra deemaa jirtaa. Siimitii kanumaan dhufee siindachuu barbaadaa lammiilee keenya yeroo ammaa iddoo adda addaatiif ka'anii haalli itti gargaartan kan maan dura ture san artistoota keenya biraatti tolaafina mul'ata. Karaa Wallaggaa bitaatti gochaa ta'e san namoota keenya san dhaqanii ilaaluu irratti artistoonni keenya osoo uummata keenya kakaaftanii kajooluu qabaa. Tole Ibsaa. Baay'ee galatoome. Ulfaadhu Ibsaa. Tole gaaffii daawwattoota keenyaas gidduu gidduutti tun si gaafachaa deemee gaarii natti fakkaata. Waan silaa darajeen si gaafateetu jira. Ati baay'ee yeroo haasoftus yeroo hojjettus hojii keessa gara siyaasaa kanatti baay'ee siqa. Kanaaf nama siyaasaa ta'uu fedhii qabda. Akkas nama siyaasaa ta'uu barbaadda yookaan hooggansa mootummaa keessatti dhufuuf fedhii qabdaati. Dhugaasoof fedhiin qabu waan hooggansa jechuun paartilee siyaasaa keessatti hirmaannaa godhee ogummaan ani qabuyyuu barree paartii of danda'edha. Sanuma keessatti garuu karaa piroofeeshinii kootiin siyaasa hawaasa kootiin nan xiinxala ogummaa kootiin jechuudha. Hooggansa kennuunis hin danda'ama. Ogummaa makeetiin? Ogummaadhuma keenyaan. Kanaaf akkasitti duula na filadhaatti illee nan eegi paartii siyaasaa keessa seene. Tarii jedheen innis waa haala kee gaafa laalu yookaan garasitti si hawwachaa jira. Maaliif dandeettii qabdu kanaan utuu garas deemtee siin jechaa jira darajeen? Lakki ogummaadhuma koo kana keessa taa'een karaa ogummaa kiyyaan otoo dabarsee bareeda irra caalammuun nana gaafattus akkaataa ani ogummaa keessaan baaniin yaada namoota akka Darajjee fi Hamzaa kun gaafa sii dhiyeessan akkasitti saasaanii kallattii qabsiisuun hin danda'ama yaada ofii jechuudha yaada dhuunfaa kiyyaa akkas. Tole Hacaaluu gidduutti immoo egaa haasofnee yaadas fudhanneerra. Galma miiliiniyeemiitti immoo waltajjii lammaffaa kan Itoophiyaa fi Eritiriyaan araara isaanii sababeeffachuudhaan waltajjii sana irratti qophii qophaa'e irratti geerartee jira. Geerarsa sanatu daawwattoota keenyaaf firre sana booda waa'ee isaas xinnoo haasofnee gara dhimma biraatti ceene wayyu. Danda'ama. Tole daawwattoota keenyaa geerarsa kana sinaaf deebinee immoo dhimmoota hafan irratti haasofna ammas nu faana tura.
geerarure meeka'ee geerarure booddee waan jettanire ka'een irraa diddicha takkarfaasaa dinnicha takeen irraa bubbisaa akka qilleensa arfaasaa ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii ani maalan godhere maalan gochuu didhere manni keenya holqaree manni keenya holqaree tabba guddaadha malee oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee manni keenya holqaree tabba guddaadha malee oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee ijoollee biyya kootii ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii hundumtuu haadhoo kootii gariin garaa siree kan gariin garaa siree nooraan garaa diddeessa ayyooman garaa hire ana caalu hundeessa nan joore kaa fuummaddiin na qoore kaa nan joore kaa fuummaddiin na qoore kaa ijoollee biyya kootii hundumtuu haadhoo kootii hundumtuu haadhoo kootii egaa Haacaaluu geerarsi kun dheeraadha yeroo maqaburraa kaaseen amma ta'e yaadachii dursuudhumaa fi daawwattoota keenyaaf feerre asirratti nurraa dhoowwaa yaa biyyi nurraa dhoowwaa yalammaa nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottanii yaa jechaa turte achirratti yaada garaagaraa akka ture tokkoffaa waltajjii sanarratti maaliif sadarkaa kanatti sirbee utuu waan kana dhiiseera ta'e gaariidha yaadni jedhu jira gama biraatiin immoo qoqqaa uummata isaa waltajjii kamirratti iyyuu dhageessisuun isaa sirriidha yaadni jedhu jira ati ejjennoo kamirraa jirtame sanatti mide jalqaba sirban ani sirbu namni naa fila otoo ta'e waggaa 7 biyya keessatti akkan hin sirbiniin godhamu ture namoonni waltajjii kanarratti otoo kana sirbe waltajjii sanarratti otoo kana sirbe qaamni jedhu nama nan beekne maaliifi waanan sirbuu barbaadu waanan sirbuufan waggaa 7 biyya koo keessatti akkan inni hojjedhee nyaanni godhame jechuudha gaafa guyyaa sana keessummaa waggaa 20 booda isayyuu dhala oromootiin araarri bu'ee waraanni dhaloonni tokko itti wareegame dhaabbatee diggifamee shaggaritti waamamuun gammachuu kana caala hin jiru anaaf baay'eetti gammadeera haa ta'uti garuu gaafuma keessummaan keenya dhufeerraa kaasee aga nuti sirbinutti uummanni Oromoo ajjeefamaa jira. Fakkeenyaaf ani waltajjiitti bahuudhaaf sa'aatii tokkoon dura nama 7tu Mooyyaaleetti ajjeefame. Gaangistaroonni galaniituma ajjeesu uummata hin hidhanne kana kallattii garagalaan ajjeesaa jiru. Otoon sirbuu baadhee natti tola. Dhugaa haasa'uudhaaf sa'aatii dheeraa na gaafatan dideetan jechuudha. Otoo uummanni dhumaa jiru ani hin hojjedhu jedhees falmeen ture. Giddiin qabaatiin jedhameetuman nan dhufee ergan dhufeen booda immoo waanan sirbu namni naan filatu. Yeroo sanatti qaaman maqaa waamee iyyadhe suni qaaman itti amanuudha. Obbo Lammaan isaa ta'an Dr. Abiy roorroo saba kiyyarraa dhoowwuu danda'u jedhee namootan itti amanuudha. Acaaluu gadi saba isaaniitiif quuqaman qaban isaan. Acaaluu ol yoo ta'e malee garuu biyya bulchaa jiru.
akka Hacaaluutti immoo yaaduun dirqama isaanii miti isaan biyya bulchu waan ta'eef. Akka naa galetti akka yaadetti ogummaan koo akka na ajajetti waltajjii sanarratti jedhe. Isaan immoo akka nama biyya bulchuutti akka Oromootti qofa miti. Waan gochuu qaban akkaataa isaan godhan isaantu beeka. Ta'u garuu waan kana naa sana emergency ta'uu isaa labseen guyyaa sana waan kun emergencyidha. Maatii nama tokko keessa namni 8 bakka tokkotti gaafa dhumu dirqama qeen hundeessaa gubachuun qabu obbolaa qofaanaadha qofaana jechuudha. Kanaaf ammas rakkoon jira sasin dagatinaa gammachuma kana keessa nas yaadadhaadha yaadni kee. Nurraa dhoowwaadha walumaa galatti. Mee gara mudannoo tokkotti si deebisa waa'ee aggaaroo kaasuun barbaachisaadha gaafa waa'ee kee yaadnu maaliif kaka'umsa mataa keetiin misoomaaf wanta gumaachite keessaa tokko aggaaroo misooma magaalaa aggaarotiif koree wayii hundaa'e koree sanaaf hojii wayii akka gumaachitu si gaafatanii sirba tokko aggaaroodhaaf sirbiteetta. Mudannoon asirratti immoo mudannoon addaa ani dhaga'e carraattiin ministeera muummee ammaa Dr. Abiy Ahmediin wal agartan gaafa hojii kana hojjechuuf walii galchuun isaanis koree sana keessa waan turaniif sirba kanaaf jecha waggaa 9 dura isaan agarteetta jechuun odeeffadhe. Waajjira isaanii dhaqxee si waamanii yaada kanarratti mari'attee si haammatanii adda kee dhungatanii jabaadhu siin jedhanii si biraa deemanii odeeffannoo jedhuun qaba. Mee waa'ee kanaa saakka dhageessan garuu dhugaadha. Misooma aggaarotiif teleetooniin qophaa'ee ture isaan naannoo sanatti dhalatanii anquban qabu ture. Hacaaluun waan kanaaf gaafatamnaan maallaqa guddaa gaafate informationii jedhu odeeffame. Qaama odeessin beeku. Abbaan tokko natti bilbilee mucaa dambiiti. Dambii callootti dhalate mucaan sun akkas jedhame just misoomaaf gaafatamtee akkamitti kan eenyu jedhe kana. So ani hin jenne haa ta'uti garuu aggaaroodhaaf taanaan biyya kiyyaa mitiiree jedheetan naanna'ee Oromiyaa dhumatu misoomaa seenaa aggaaroos nan beeka. Uummata sana faana uummata naannoo Jimmaa faana seenaa addaan qaba. Qacarraa ta'e konkolaataan naan garagalee hospitaala Jimmaa seenee sana dura uummanni naannoo sana miira anaaf qabu gatiin beekuu fi anaaf simee tufaan sirba sana hojjennee fixnee. Sanyii mootii. Sanyii mootiinis hin beekamta waan Jimmaati kaasnaan hin jedha. Sirba aggaaroo jettu sana hojjennee mucaa sanatti bilbilee hojjedhee fixeera siidiin harkaa fuuta jennaan lakki nama wal si barsiisu jira isaanitti kennitaa nama baay'ee si jaalatudha anaan jedhe. An poozishinii isaaniin beeku dhugaa haasa'uudhaaf. Nama mucaa bira qaqqabu hoogganaa dhiinsa neetworkii dameetikaa ka waliigalaatti isarratti hoogganaa akka ta'aniin natti himee waajjira isaaniiyyuu gaafa seentu sakatta'insi ajaa'iba. Deemee akkuma na dubbisanii na hammataniin siidiin harkaa butanii gara konkolaataatti kaatan. Deemanii konkolaataa isaanii keessatti dhaggeeffatanii dhufanii na hammatanii baay'ee gammadanii uummanni si barbaada achi deeminaan iddasiin waa'ee isaanii bare. By the way waggaa 9 dura sababa kanaanan isaan wal bare amalli isaanii amma edda 4 kiiloo seenan boodayyuu argitu kun amalla isaanii kana duruman beeka. Mee sumaan mee natti himi gaafa waggaa wal agartanii haasoftan sana fi amma ammaatti amala isaanii waan beektu natti himi. Amma akkaataa isaan namatti dhiyaatan kana gadi fageenyaan isaanan beeka jechuu koo miti asirratti sana boodas isaan wal arguu danda'eera erga hooggansa sanarraa kaasanii paarlaamaatti isaan kaan boodas jechuudha. Amalli isaan qaban kun waan amma argitu kana. Xinnaa faanas guddaa faanas easily jechuudha. Liqamambariin gandaa harkasiin qabatu hin beeknaa mitiire. Isaan garuu yeroo sanattuu poozishinii sanarra taa'anii akkaataa isaan ispeeshaalii naannoo isaan dhalatan sanatti yeroo anis affeeramee yeroo deeme sana yeroo sanatti amantaadhaan xinnooshii walitti bubbu'aa ture uummanni. Jaarsa ta'anii araarsaa turan uummata naannoo sanaa uummata kiristaanaa fi musliimii wal dhaheedhame
So wallee aggaaroo jettu sana isaanittan kenne isaanillee na galateeffatanii xiqqoomoo turamee waldaa misooma Oromiyaatiif jedhamee immoo ammas waamicha naa godhan isaanumti na waamanii Oromiyaatiyya jettu CD tokko ammas isaanitti kenneera. Innis almost waggaa 8 nan hima kan jettu tokko. Nan hima waa'ee kee. Ayyaradha. Misooma irratti sirmaan irratti. Mudannoo addaati isheen kun kan haala kanaa wal qabsiisnee kaasuun barbaachisaa waan ta'eef sirba aggaaroo kana kiliipiidhaan argachuu hin dandeenye oodiyoo isaatu jira. Garuu nuti yaadannoodhumaaf akka daawwattoonni yaadatan jennee suura keetiinis maaliinis qindeessine of harkaa qabna gabaabsineetu yaadannoof affeerree deebinee. Tole daawwattoota keenyaaf sirba aggaaroo jedhu kana kan Hacaaluun misooma magaalaa Aggaarootiif sirbee kanan affeerree isinitti deebi'a gara booda. Namo biyya qaba biyyarraa dhalatu namni biyya malee dhalatu biyya seenaa qabdu biyya wabii biyya maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu maaliif dagatamti naggaaroo eeyyee naggaaroo attamiin dagatu. Eeboo kan beela'ee otoon beela baasu otoon isin qabu anaan qillee isin arraasu otoo sin jirtanuu maa guddinaa dhaba yaa ijoollee koo naqaa qaba harka na qaba jettee aggaaroo. Duretti biyya karrafi badhaasi. Deebinee irra daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii anaa dhufuuti keessummaan keenya weellisaa Hacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan sin faana haasa'aa jira. Hacaaluu amma gaaffii baay'ee haala yeroo irratti xiyyeeffatutti deemaa jirra. Utuma dubbannu gaafa ati keessummaa anaa dhufuu taatu dursinee miidiyaa hawaasaa irratti beeksisaa turre. Achirratti namoonni baay'een yaada garaagaraa nu kaasaa turan gaaffiis nuuf dhiyeessaa turan. Gaaffiin isaanii parsantiin caalmaan haala yeroo irratti Hacaaluun maal hubatee jira jennoo maalii qaba maal gara fuulduraattitu maaltu ta'ee akeekaa kan jedhu irratti gaaffii baay'eetu jira. Kun gaaffii daawwattoota keenyaa dhaggeeffattoota keenyaati. Kanaan wal qabate haala amma jiru akkamittiin xiinxaltaa xinnaan gaaffii kana si gaafadhu akka xiinxalaa siyaasaatti miti akka nama Oromoof quuqamu tokkotti akka ogeessa muuziqaattiin si gaafachaa jira. Haala amma jiru injifannoo amma argame kana deemnee as geenyerraa haala kana akkamittiin xiinxaltame natti maal keessa jirra amma? Tarii ogummaa keessa akka hin baane gamanumaan na of kalchaan jedha. Uummanni keenya daandii dheeraa dhufee haala amma irra jirru kanarra qaqqabeera. Wanti hundumtuu immoo akkasumaan mijataa ta'es miti kanas qaqqabe uummanni keenya. Gara fuulduraattis immoo mijataa ta'a jedhamees guutumaan guutuutti yaaduun ni ulfaata. Haa ta'uuti haalli amma irra jirru kuni bareedas wantoonni bareedan taanis immoo hin mul'atu. Isa immoo sabni namni irratti mari'atee waliin haasa'ee waan fiixaan baasu ta'a jedheetii yaada. Irra guddaan abbaan qabsoo kanaa injifannoodhuma amma argamte kana garuu immoo kan daandii dheeraan nu hafu kana
abbaan isaa ni jalqabaan hawaasa bal'aa uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo miiraanis mormu miiraanis deeggaruun waan nu baasu miti. Wantoota ta'an hunda kallattii hundaan laalanii irratti murtoo fudhachuun dirqama. Egaa wal hubannoon hin jiru taanaan wal gufachuu dhufa. Wal gufachuun immoo hin jira taanaan waan haaraa miti ka dudduubbeetti deebi'anii harka Oromaatiin waxalamuu dhufa jechuudha. Kanaaf akka kun hin taanetti of eeggannoo cimaa kan kanaan dura caala yeroo of eeggannoo cimaan nu barbaachisudha jedhee yaada. Tole amma dhaabbileen siyaasaa kan Oromoos kan sadarkaa biyyaalessaattis qabsaa'aa turan baay'een isaanii biyyatti galaniiru, biyya keessa jiru. Utuma ammaa ani fataasofnu kun har'a mataasaa hooggantoota ABO gameessa keessaa kan obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamus biyya galee jira har'a. Kanaaf dhaabonni siyaasaa baay'een biyya keessa jiru. Karaa nagaatiin qabsaa'uudhaaf biyya galanii waliigalteedhumaan kanaan socho'aa jiru. Achi keessatti garuu ODP fi ABO Hayyuu Duree Daawud Ibsaatiin hoogganamu gidduutti waliigaltee sanaa wal qabatee haala tokko tokkoon xinnoo ishee waliigaluu dhiisuun kun mul'achaa jira ammaa laallu jechuudha. Kun immoo uummata baay'ee yaaddessaa jira. Keessattuu Oromoo baay'ee yaaddessaa jira. Kanaan wal qabatee qabsoo nagaatiin qabsaa'uu fi qabsoo hidhannootiin qabsaa'uu yeroo ammaa kanatti Oromoodhaaf isa kamtu fala akkamittiin furamuu qabattee yaaddaati? Akkumatti jette paartileen siyaasaa mormitoonni hedduun isaanii ispeeshaalii gameeyyiin qabsaa'ota Oromoo hedduun isaanii biyyatti galaniiru. Akkamitti biyyatti galan? Murna waggaa 27 Oromoo qoqqoodee kaan ergachaa, kaan biyyaa baasaa, kaan toorchi gochaa ture sanatu qabsoo saba bal'aatiin cabee hooggansi amma jiru kun kan murni tokko isa ajaju osoo hin ta'in ofii isaatiin kan of ajajuu fi ofii isaatiin waan itti fakkaatu sadarkaa gochuu irratti qaqqabeetu aangoorra jira jechuudha. Inni immoo dhiiga Oromooti. Kanaaf carraan kun banameyyuu paartileen siyaasaa Oromoo hayyoonni Oromoo kan amananii galan jalqabumayyuu jijjiirama kanatti Oromoo 4 kiiloo jira jedhanii otoo amanuu baatan qabsaa'onni keenya warri qawweenis qabsaa'an haa ta'u warri karaa nagaanis qabsaa'an amananii waan biyyatti deebi'an hin turre. Erga biyyatti deebi'amee boodammoo maaltu ta'uu qaba? By the way, sabni kun of qofa miti kan bilisoomse. Paartilee siyaasaa Oromoo bilisoomse uummanni. Qabsoo kanarratti ulfa ji'a 7 ji'a 8 Shaashamanneetti wareegne. Wallaggatti akkasii ulfa ji'a 9 ciniinsuudhaaf deemtu wareegne. Daa'ima waggaa 5 dhagaa darbatee fageessuu hin dandeenye wareegne. Kan akka kaffaaloo kanatu luka lamatti dhabe. Jiraa otoo lubbuudhaan jirurraa ciran jechuudha. Kanaaf qabsoon kun haga ta'e uummata kanas qabatee paartilee siyaasaa kanas qabatee carraa hagana hin jedhamne argameera jechuudha. Carraa argame kanaan akkaataa kamiin itti fayyadamuu dandeenya? Sabnis paartileen siyaasaa maqaa Oromootiin qabsaan hundi ta'anii mari'achuu fi mari'achuun qofa akka kiyyaatti. Tarii akkaataa kanaan xiinxaluun ogummaa keessaa na baasa ta'a hin beeku garuu gamanumaan na of kalchaa'e dheera. Inni kaan akkatti jette harki caalaan walii galaniiru garuu wantoonni mul'achaa jiran hin jiru. Amma
karaa adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi mootummaa jidduutti kun dhokataa miti waraanni gaggeeffamaa jira. Kun ta'uu isaan dura dhugaa haasa'uudhaaf parsanaalii wanti ta'aa jiru hundi seetaappii natti fakkaata malee ta'e jedhamee inni 4 kiiloo jirus Oromoodha, inni abaa'oo hoogganus silas Oromoodha. Garaa walitti jabaatanii milaacii walitti harkisu waan na jedhu sammuu koo keessa hin dhufne. Waliigaltee isaanii keessatti akkaataa isaan waliigalan muraasni ifa ta'eera, wanti ifan taane immoo anas dabalatee saba Oromoo hunda biratti wanti gadi fageenyaan ibsame waan jiru natti hin fakkaatu. Tarii yoo ibsame an dhageetti dide na of galcha. Gaafa waraanni bilisummaa Oromoo inni Asmaraa jiru muraasni gaafa galu kaampiitti galee poolisii Oromiyaatti makamaadha. Inni godinaalee Oromiyaa keessa jirus waraanuma bilisummaa Oromoo yoo ta'e carraan kansaas kaampiitti galee leenjii fudhatee poolisii Oromiyaatti koora bittinneessaatti makamadha kan tilmaamni jiru jechuudha. Inni Asmaraadhaa dhufee kaampiitti galee inni godinaalee Oromiyaa keessatti bakka tokko tokkotti garuu hidhannoo isaa guutuu faana gaafa mul'atu an hamaaf natti hin fakkaanne ture. Tarii waliigalteedhuma godhan keessaayyuu inni tokko kana ta'a laataan jedhe. Maaliif naan jechuu dandeessa sirratti? Siyaasaaf gaaddidduun tokko ganamachi dheeratti galgala duubatti barbaaddu bukkeetti innaa kan immoo si jala seente jechuudha. Egaa dhaabbileen siyaasaa ODP fi ABO'n waliigalan gaafa jedhamu dantaa saba isaanii garaagarummaan isaanii akka jirutti ta'ee dantaa saba isaanii tiksuu irratti waliigalan gaafa waliigalanoo waggaa 27 shira uummata Oromoo irratti fi dhaabbilee Oromoo irratti xaxamaa ture akkaataa kamiin akka hin deebinetti cirree jalaa barreessina gaafa jedhamu istiraateejii hedduu gaafata. Istiraateejii isa tokko keessaa mee waraanni bilisummaa Oromoo waan didee fakkeessine gaafa Oromiyaa keessatti socho'u. Murni kanaan dura waggaa 27 uummata Oromoo saamaa fi ajjeesaa fi biyyaa ari'aa ture kun karaa kanaan fayyadamee maal gochuu danda'a laata jedhanii yaadanii dargaggeessi akka inni qawwee qabatee mul'atu waan godhan sana keessatti kun soba haa ta'u dhugaa haa ta'u namni Mollaa Asgidoom jedhamu Wallaggatti qabamuu isaa dhageettiin dhabdu natti fakkaata. Namoota akkasii kan man'ee murna kanaan dura nurra bubbulaa ture qabachuuf jecha seetaappii godhanii laata jedheetan fudhadhe malee Isuma dhugaa wal lolaa jiru itti. Isuma dhugaa wal lolanii lakkinatu sirra Oromoodhaaf qabsaa'ee lakka ta'eessa turte naanani kun ta'uu qawwee kennutti nagarsiisne jecha akkasii kana walitti darbatame ummata Oromoo isa ulfa itti wareegee qabsoo kana asiin gahe kana deebisanii istirasii keessa galchuu jedhee tasumaa hiyyaan asirratti ammas ummata Oromoo fandhaama. Dhaabbileen lamaan kun murna diina Oromooti jennee quba itti qabnu sanarratti yoo isaan tooftaa siyaasaa itti fayyadamuu baatanii yoo walirratti hojjetan ta'ate kan isaan dhaabsisuu danda'u ummata Oromoo qofa. Ummanni Oromoo kan isaan dhaabsisuu danda'u isa tokkorratuma dhufee isa tokko haleeluu osoo hin taane isa tokkorratuma dhufee isa tokko haleeluu osoo hin taane innumti dhaabbadha. Parsanal immoo yoo waraannis barbaachise Wallagga irratti miti, Gujii irratti miti, Baalee irratti miti. Maa bunni keenya cirama? Maaliif qotee bulaan mana isaa faana gubata? Waraana jechuun salphaa miti. Isayyuu Oromoon Oromoo gaafa waraanu warra luka kaffaaloo kutan kana dhaqanii waraananii nuufaa qabanii haa fidaniim qeetti galaniiru kaffaaloo luka lamarraa ciranii ilmaan Oromoo cinaan isaanii jiraatti kolaasanii meeqatu gurri dide meeqatu ijji jaame
waggaa tokkoon dura 50 kaaliivarii bar ummata calanqoo irratti ummata irratti dhukaasanii warri jeneraalonni yeroo sana turan ummata keenya irratti waraana ajajanii kan Oromoo irratti waraana banuurra dirree waraanichaa immoo Oromiyaa ta'uu isaatu nama gaddisiisa. Kanaaf ani yoon fiishkaa afuufanii mannee diinaa sana achi keessatti lama ta'anii qabanii yoom seeratti dhiyeessuun eegaa ture malee akkasitti walitti dhukaasa bananii walis dhiphisanii uummata Oromoos ela uummanni Oromoo kun dhaaba lamaan kanatti sa'aa ibidda dhaltetti ta'a dhaggeeffadhu. Akkan dhiisneef ilmoodha akkan arraabneef ibidda. Lammaarra gortee akkamitti Daawud Ibsaa irratti waraana labsita Daawud Ibsaa irra gortee akkamitti lammaarratti waraana labsita. Uummanni Oromoo waan godhu dhabee jaarsolii qabatee olii gaddeema sheekota qabatee olii gaddeema kadhachaa jira. Garuu irra caala isaan dhugumatti dantaa uummata isaaniitiif akeekkachiisaan jiru. Yaadumaas akka qama qabutti yaada kee kennaa. Dhugaatti yoo yaadan akkuman yaadanatti fakkaate san. Man'ee Ormi ijaarratee ammas karaa qaxxaamuraatiin nutti dhufuudhaaf deemu kana Oromiyaa keessaas qabanii seerattis seenaafis dhiyeessuun dirqama isaaniiti. Akkaataa kanaan garuu waan ta'uu miti jechuudha. Gatii guddaa nu baasisa. Tole. Gaaffii sadhumaan si gaafadha. Kanumaan wal qabataa. Haala yeroo irratti yeroo baay'ee ati ogummaa keetiin uummata keetiif tumsuudhaan beekamtaa kanaan as geessi. Waa harkaa qabda amma waan uummataaf gumaachitu waan kana furuu danda'u yookaan waan haraara buusuu danda'u. Waan yaadde qabda ogummaa keetiin. Dhugaa sitti muudhaaf kana booda tokkummaa jedhanii sirbuun finirra nuti. Maaliif waggaa nuhoo goobana irraa kaasee kunoo amma dheengaddaatti tokkummaa jedhamee sirbame tokkummaan dhufeera. Amma sabaa miti dhaaba walitti bu'aa jira malee. Walitti bu'insi dhaaba kanaa immoo saba gaaga'aadha. Sabni immoo lakkisaa yoo walii galtan walii gala. Walii galtan immoo taanaan qabsoon kun kiyyaa. Kanaaf kana booda waan gumaachuu qabnu gumaachineerra injifannoon itti qabsaatti. Waa'ee boo'ichaan sirbinu kana booda. Kana booda gara caalutti ceena malee waan kana ajandaan kanaan dura lafa keenyee tarkaanfanneerra ichaartaati. Akkas. Tole Caalu qophii aanaa dhufuu irratti waan garaagaraa kaasnee haasofneerra kana booda sutu haasofne dubbiin hin dhumu garuu utuma mi'aawu qadaadu jedhama. Kanaaf sa'aatiin keenya nu daangesseera. Garuu waan keessummaa keenya taate istuudiyootti argamtee qophii aanaa dhufuu irratti yaada kana fakkaatu nuuf qooddeef maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'een si galateeffadha. Isinis ulfaadhaa OBN jijjiirama guddaa fidee jijjiiramni kunis immoo erguma sabni keenya qabsoo hadhaa gaggeesse kanaan injifannoo argate jedheetii yaada. Jabaadhaa galatoomaa horaa bulaa. Jijjiirama kana keessatti nutis akka miidiyaatti wanti nuti ragaa baanu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf waggoota muraasa dura sirbi kee OBN irratti akka hin dabarre ogguramee ture kan ofiis nan beeka. Amma garuu istuudiyooma kana keessatti immoo waan sitti dhaga'ame waan barbaadde kallattiidhaan uummata kee faana haasa'uudhaaf hiree arganneerra. Kunis jijjiirama gama miidiyaa keessatti gaafa laallu namni yaada isaa bilisaan akka ibsatu hin barbaadama. Kana immoo sirriitti jabeessuudhaaf hundi keenya hojjechuu qabna. Kana boodas hojii biraatii wal agarree haasa'uun keenya noolu waan nu faana turteef ammas irra deebi'ee maqaa daawwattoota keenyaatiin sin galateeffadha. Ulfaadha. Ulfaadha galatooma. Tolaa Caalu nagaa ta'e. Ulfaadha. Daawwattoota keenyaa qophii aanaa dhufuutiin Caaluudha keessumeeffadha.